bilxiginnaa maal akka ta'e hegireen Oromoo hoo maali? Argitee waa xiinxaluu nu barbaachisa waan dhufu maalitti jira jarri kun garam deemuuf tattaafatu shira isaanii harkatti dhaamsuun barbaachisaa waan ta'eef waan kanaaf walii dabarsaa ergaadhaa kun waliif sheer godhaa agasii turtii Saaladdiin wajjin michuu seenaa wajjin Kapsao finca para codarge. Amile guerro. Vete amile. Fundurri keenya ifa. Hanga Oromoon qabsaa'u lafarra jirutti. Gonni wareegamus gonni ni dhalata galfanni jallanis garaatiin hafnee kuma tamana dhalchee arra bakkayyoo fedhiine hidhannoo gootumatu hidhata ka lubbuun hafe gonni wareegamus gonni ni dhalata galfanni jallanis garaatiin hafnee kuma tamana dhalchee arra bakkayyoo mooraan qabsoo Oromoo guddataatuma deema ilmaan Oromoo kadina kufaat deema ka Oromoo dagaagaatuma deema maaliif dhugaa qabna haqa qabna lafan badu galfanni jaallan qabsoo keessa dhumanii lafan badu dhiigni eebbisaa addunyaa lafan badu dhiigni nadhii gammadaa ni baaf na gaafa tokko Onni wareegamus onni ni dhalata galfanni jallanis garaatiin waliif dabarsa lafan badu dhiigni borisoo boru dhiigni jaarraa abbaa gadaa ka waaqoo guutuu lafa badaaree jige dhiigni mul'asaa dirree ka milkeessaa gadaa lafan badu kana qabsoon kenna yoomillee galfanni jallanis garaatiin hafnee kuma tamana ilmaan Oromoo bakka jirtanii ammallee irra deebi'ee nageenyi keessan haa ga'u dulli samoona kana kaafaa'oon yookaan Jawaar Muhammadiin durfamu godinaalee Oromiyaa garagaraa Harargee irraa qabsiisee lafa sabboontota lafa qabsaa'onni keessatti biqilan biyya jaarraa abbaa gadaa biyya borisoo boruu biyya mul'is gadaa achi keessa deemee godhuun diina abdii kutachiise gaafa duraa irraa look Harargee tana bar dammaqoodha Harargeen wanti isinitti tul keessaa dammaqoo bakka ni beeku haga tokko dammaqaniitti dammaqinaan jala deemu bilisummaa Oromoo fedhu hawiin isaanii achirraa ilmaan leenjisoo diigaatti taran jechuu Arsii ilmaan leenjisoo diigaa ilmaan rorroo yeroo duraatiif gaafa Oromoon jaarraa 18 keessa cabu diinaa jilbiffachuu dhabanii harmaa fi harma biyya itti muraman biyya goototaa jechuudha biyya nadhii gammadaa biyya guutamaa hawaas biyya mul'ataa dirree baala jechuu Arsii mandoo dulli kaafaa'oon ummata Arsii sikkoo mandoo keessa godhu kun abdii kutachiiseera akkaan abdii kutachiiseera akkaan hamilee isaanii caccabseera biltsiginnaan beerranii fi jaartolii baadiyaa keessa ka hubannoo siyaasaa hin qabne walitti qabdeeti akkuma kunoo wayyaanee re'ee isinii bitaa jira sa'a isinii bita sa'a dhaltii farda yaabbattan isinii bita gaarii isinii bita jettee ummata hiyyummaa qabu sobuuf deemaa jirti isinitti ma qarshiin baadiyaa keessa magaalaa keessa dargaggoo akka kiyyaa akka keessanii ka dammaqe ka qabsaa'e afoo dhaabachuu hin dandeettu maaliif seenaan qaban siyaasni bar seenarra ijjata no ilmaan nadhii gammadaati ilmaan guutamaa hawaas ilmaan mul'is gadaati yoo jennu ilmaan eebbisaa addunyaati yoo jedhu dhaloonni kun seenarra ijjateeti lafaa'ii miti seenaa wajji deema look siyaasni seenaa wajji deemaa beekaa ilmaan Oromoo seenaa lafa keettee siyaasa gaggeessuun hin danda'amu siyaasa ofiidiyooti ka seenaa hin qabne ka mul'ata hin qabne ka ka'umsa hin qabne ijoolleen baratanii beektan fiiziksii keessatti reference point waan jedhamu jira initial point namni initial bakka irraa ka'e hin beekne galma hin qabu destiny hin qabu laayiniin tokkoyyuu tuqarraa ka'ami tuqaa lama waliin geettee laayinii uumta herreega keessatti namni seenaan namaallee tuqarraa ka'a maalirraa ka'a seenarraa ka'a siyaasni keenyas seenarra ka ijjate seenaa duudharra ka ijjate har'a ilmaan bilxiginnaa yookaan ilmaan Amaaraa maaliif Baqqalaa Garbaa irratti akkana duulti Baqqalaa Garbaa olaantummaa Wallaggaa deebisuu edda Baqqalaa Garbaa dambidoollummaa deebisuu edda Baqqalaa Garbaa eessatti Wallagga naqamte irraa immoo achiin najjoo jedhanii qoodu barbaadu Oromoo kana argite Baqqalaa Garbaa akka waan Wallaggaa fidhame
Baqqalaa Garbaa Oromoo fidhamee rakkatee beelawee maatii isaa namni beektan diyaaspooraan qarshii walitti guuree maatii isaa gargaaraa ture. Nama Oromoof hagana qabsaa'e osoo mindaa qabu. Osoo baratee barnoota qabu. Maaliif kana godhan beeytanii? Siyaasa bilxiginnaan gaggeessitee hangaasaa keessaan hoggaa 3-4 miidiyaa kana ijoollee ittiin dogoggorsaa turan siyaasa san gaggeessu isaaniiti. Jawaarin dhiibanii arsitti galchinaa jawaar arsiif qabsaa jedhanii miidiyaa kanarraa barreessuu hoggaa 3 ni yaadattu. Maraaraa maal Guraagee jechaa turan yookaan maqaan isaa Amaara inni siyaasa Itoophiyaanizimii baraaraan Itoophiyaanizimiif qabsaa'e jedhaniiti. Nama ilmaan isaa maatii ilman qabu silaa maatii isaa obboleeyyan isaa bara dargii irraa qabsoo keessa fixate maqaa xureessuu barbaade ilmaan biltsiginnaa abdii kutatte amma ka deemaa jiran sabboonummaan Wallagga dhalattee jedhanii sabboonummaan Baqqalaan Wallagga sabboontota yes sabboontota sii mirkaneessa yoo barbaachisaa taate ragaa tokko lama sii dhiyeessuu danda'a yes sabboontota modern nationalism is born in Wallagga tanasitti maal nationalismin sabboonummaan baha Oromiyaatti biqilus kan itti dagaagee diplomaasii horate lixa Oromiyaatti isinitti maanan yoo barbaachisaa ta'e abbaa gammachiisfaa irraa kaasee lubarqees guddinaa tumsaa irraa kaasee namoonni baratan lixa Oromiyaa keessa waan turaniif diplomaasii biyya adii kana horatu keessatti Oromiyaa keessa lixni Oromiyaa tokko tarree duraa irratti argame yoo sobaa miti kun seenaa namaa hin jallisina seenaa namaa hin jallisina luk ilmaan Oromoo hubadha maal amma kaayoon isaanii lixa Oromiyaa keessatti isaan hangafa Oromooti ofiin jenne nu Oromiyaa bulchuu qabna jenne qeerroon akkasitti wareegamee har'a haati reeffa isii tarree galchittee akkana diriirsitee irratti booyan suni olaantummaa Wallaggaatiif osoo hin taane olaantummaa Oromootiif Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'uu qaba. Oromoon bilisoomuu qaba. Ofiin of bulchina nuti aabaa'oodha waan jedhaniif nothing else. Alaabaan keenya moggaa lamaan diibtu alaabaa jidduu magariisa odaa fi handhuurri jidduu ifu alaabaan teenna tan waan jedhaniif waan biraa nothing else. Kun eenyuufuu ifa natti fakkaata eenyuufuu ifa. Warri akkana jedhu warra amaarummaa fudhatee nafxanyummaa fudhatee kitaaba haahuu jedhee dhaloota kana barsiisuu warra barbaadu. Guddina afaan Oromoo keessatti qoodni hayyoota lixa Oromiyaa laayyoo miti. Seenaa barreessuu keessatti waan Oromoo kitaabilee qopheessuu keessatti laayyoo miti. Ilmaan Oromoo kana beekuu isin barbaachisa. Har'aa kitaabilee biyya keessatti qophaa'an hayyoonni lixa Oromiyaa gumaa inni isaan qaban waan laayyoo miti waan barreessuu keessattu. Kuni this have to be demarcated. Kun demarcation jiraachuu qaba. Oromoo jidduutti qooda walii kaa'uun barbaachisa. Look. Waaqoo guutuu qabsoo ganamaan Oromiyaa keessa kunno abbaa isaanii irraa dhaale waan Maamma Gadaa Qalluu irraa qabsoon dhaalu Arsii Gamanaa Leenjisoo Diigaa irraa qabsoon eegalu achi Baaleetti taru Arsii Mandoo jechuun Arsii Sikkoo Mandoo Baalee fi Arsii jechuun Arsii Sikkoo Mandooti. Arsii Sikkoo Waabee Gamana Arsii Mandoo Waabee Gama uummata Baalee jechuun achi haa eegaltu malee qabsoo kana bifa barruutiin hayyoota faranjii biyya gandaa hawachuun qorni lixi Oromiyaa qabu laayyoo miti. Kana ijoolleen barattan ijoolleen waa dubbiftan beekuu isin barbaachisa. Okay? Opiidiyoon maaliif akkanatti sansaraanti? Balleessiteeti isa san balleessitee isaan olaantummaa deebisuu barbaade Oromoo duddaaf garaa godhanii Wallagga olaantummaa deebisuu barbaadanii Oromoo ta durii sanuu si hanqisuuf deeman. Ilmaan Oromoo har'a wareegama guddaa baasan ka haati har'atti wareegamte irra dhaabatanii booyan kun dhiigni isaanii dhiiga akkanuma jigee lafa baduu miti. Maal jedhe Maammoo Mazammiriyoo fannifamu Leenci Shawaa jechuu ka Gudarii dhalate maal jedhe dhiigni kiyya jedhe dhiiga akkanumaan dhangala'u osoo hin taane fannoon ani fannifamu fannoo duwwaa osoo hin taane dhiiga saba kiyya bilisa baasu wareegni kiyya wareega saba kiyya bilisa baasu jedhe waan seenaa keessaan bahin Hayilamaariyaam Gammadaas maal jedhe qabsoon Oromoo jedhe bofa hudduu lixe ta'eera bofa wayitti ol lixe eegee qabdu hin cita jedhe gadhiiftu sitti lixa jedhe kanaaf qabsoon Oromoo hin dhaabattu kanaaf isin ajjeefnee nu yoo wareegamnes qabsoon Oromoo hin dhaabatu jedhe Waaqoo guutuu maal jedhe gabrummaa hiddaan buqqifna yoo dandeenye hiddaan buqqifna dadhabnu maal goona ilmaan itti guddifanna jedhe qabsoon sun hin dhaabanne Nadhii Gammadaa ni wareegame seenaan isaa hin dhaabanne qabsoon sun hin dhaabanne baabura Jaarraa Abbaa Gadaa osoo qabsaa'u du'e hin dhaabanne ni wareegame qabsoon sun itti fufe
علي جري أصولات تدو إنجد دكما لما أقول زد دني بيتو ومتى يا إيه أول ورا أسرة ترتن ورا كادري تجنات إنجد رفتين تابرا ما كنا ما أقول أسجل أبي يوجه ورا رفهمت كي يجاجر ورا بيت تنجتشو ورا بعدين مال جد أرنلك أوه تيجي أمبري تيجي نوكاسا في تيجي دلومي وقادي سجل تمت تجارس أوكي أبصون إنساني سنين تابن سينان كنا أشرة إجتهد لوك لينجي سودي غير راكاسه نيتي مني لغافة بوسي سي موجو بطرو جيچو ادامات برسه اسچ عما گته فرد ایسا گته نيتي ایسا گته اوكي سينان كنا اچرا خيتي ملي سينا بلتگنا كوملا ما سگل را امارم ما برانو نگا رانخانه اوكي حقسي بكدا قادرن بلتگنا سينا اساني همبيكني namni seenaan beeyne bishaan gabatee gubbaati ilmaan oromoo maal eebbisaa addunyaa akka jedhee miti namni seenaan beeyne garanas yoo itti haasawan dhugaa itti fakkaata kaadireen bilxiginnaa kaadiree gola afuriiti kaabutaa kana laalaa maqaa isaa been barreessu seeraan qubee dubbifamaa fi dubbachiiftu adda baaseen beeku dubbifamaan kamii kamtu walitti aanee barraa hin beeku ilmaan oromoo laalaa waan isaan barreessan mee fuula sadii paragraph me tokko chadera barreessi jedhani beekaniin barreessan hangaasaa mee fuula lama yoo hangaasaa waa barreessu namni argitanii beektan asirra dhufee la jedha afaan oromoo waan beekuuf malee hangaasama fuula la beonnoo lama mee paragraphi takkatti paragraphi one single paragraph introduction ni qof isaa barreessu namni argitanii beektan jirtanii never ever maaliif hin beeku yaada organize godhee waa barreessu hin beeku isee barreessu hin beeku okay kanaaf kaadreen bilxiginnaa bakkateettu kamittuu maal jetti amaarifi afaan guddaadha jettee amanti maaliif gabrooman warra gabroome afaan oromoo dubbatu ka gabroome kuni warri amaaraa ilaalcha isaanii qabanii dejagna jedhaniitti hin gaggeessan afaan ramaa isatti waliin nu galcha afaan Itoophiyaati zarraaf eekoo warra xabbaabii santu oromoo jedha kanaaf jibban warra wallaggaas ni himaan look male nuti afaan oromoo afaan amaaraa silxileen as keessara oromiyaa keessatti ka jiraatu mirgatu tikfamaaf male abbaan biyyaa oromoo kana liqimsaa diinatti simaa ilmaan oromoo oromiyaan ta oromooti gondar ka amaaraa jedhanii kophaa isaanii nyaataa jiran ilmaan oromoo mee ija baqaffadhaatanii namni warri waa haga yoona isin hin galle yoo jiraat mee ija baqaffadhaa akkanumatti zim jedha siyaasumallee yoo wallaaltan mee gondar maal fakkaata maqalee oromoon tokko achi jiraa suuqii achi qaba gondari har'a suuqii qaba oromoon barataanu achitti baratee galuuf rakkotu irra jira gondaritti tawadaaddara yookaan filannoo dorgoma deemee waajjira banata oromiyaanoo ta'een nuti Somaalee keessatti dhaqanii akkas godhanii naftanyoon hin godhanii kun isin quuquu qaba kun xiiqii keessa isin galchuu qaba ilmaan oromoo oromiyaanoo ta'een nuti ila bee akkana isin hin jedhanii ciree gondaritti kophaa kenna nyaanne laaqana si wajjin si saamne nyaannaa dhabe amma bar oromiyaa saammanne nyaanna itti duulleetiin oromiyaan yehullaachንም ናት oromiyaan ta hunda keenyaat gondaroo ka isaaniiti maqaleenoo ka tigraayiti akkanaaf tigraay ka tigraayiti oromiyaanoo ka hundaati sumaaleen ta sumaaleeti ilame laal sidaamni ka sidaamaati oromiyaanoo ka yennuuti ta oromooti kan akkana quba qabaadha oromiyaan ta oromooti dhiigaan dhalatte oromiyaan biyya oromooti biyya oromoonni keessa jiraatan biyya ilmaan Boranaa baarentuuti oromiyaan nu qabeenu ilmaan abbaa tokko oromiyaan ta oromooti diina akkasi itti hima kanaaf oromiyaa keessatti afaan hujii ta'e afaan gurguddaa ka federaalaa ta'e afaan oromootiin ta'uu qaba akkasitti hin dubbatani maal jedhan ay afaan oromootiin hin dubbatin afaan amaaraatiin abeelaal nama gabroomilaal amaarri nu dhagaa yookaan afaan amaaraati yoo dubbani sabab solamiin nu dhagee nutti duula ilalaal keessi isaa caccabaadha nama bilisan baane nama bilisa ta'een dubbanne bilisa na baasette gabrarraa bilisummaa hin eeggatin isa dura gabrarraa bilisan eeggatin isinitti hima dhugaa qabnu walitti himne haqanu qabnu yoo haqa keenyaaf wareegamuu taate wareegamne biyya keenya deeffanna malee tolaan fakkaanneetii miti maaltu nu tuffachiise beektanii asaanaa kana wanti oromoo tuffachiise beektanii keessattuu qabsoon oopidoo kennamtee bilxiginnatti lammatti kennamtee isaan bilxiginna maaltu nu tuffachiise beektanii oromoo kanattu caccabee yoo nu afaan oromootiin akkasin jedhin sabaaf sablammiin hin dhagayaa ila beelaala mee gabrummaan kana caalee jira oromoo lafa kanarra warri waa hubattamme gabrummaan kana oli jira amaarri akka barbaade ante tsinfanyaa ante jedhee magaalaa keessatti deemu look amaarri gondariin dhuunfatee oromiyaa dirree dawaa keessatti si morma biyya keessatti
Look, asallaa keessatti si morma, Finfinnee keessatti si morma, Bushooftuu keessa biyya kee keessatti. Look, mootummaan Amaaraa hoo nuti tokko Oromoon paartii badhaadhinaati, paartii bilxiginnaa barbaanna. Nu karaa barbaanna. Siyaasni osoo hin deebine biyya kami keessattuu karaan hin barbaachisu siyaasa dura. Gaafin siyaasaa deebi'eeti san booda fuula tokkolchaan gara misoomaa deemna. Taakkalaa Uumaa baamee ilaala. Keessi isaa laal, keessi isaa sodaa waan qabuuf ilame kanarraa bilisummaa hin eeggatina. Maal godha? Yoo afaan Oromootiin dubbatu jirtu Finfinnee jirtu jedha suuta jedhee look ilame ilaala. Gaafa afaan Amaaraatiin dubbatu Addis Ababeewoch indeen nachu Addis Ababaachin ilame ilaala ilmaan Oromoo. Nama kanarraa bilisummaan eegina. Isin imaan forever mark my word jarri kun bilisa na baasa jettee namni deemtu ati nama takka fayyaan qabne nama takka psychology nama dubbisuu hin dandeenye nama yeroo kamuu psychology isaa laala psychology isaa guutuudha moo guutuu miti namni psychology nadhiin akkatti dubbatu argitanii miti Oromiyaan ta Oromooti Oromiyaan amantaa Oromoon amantii fi aadaan addan bahu Oromoon lagaan addan qoodu Oromoon ta Oromooti Oromiyaan ta Oromooti jedhee dubbataa miti akkasitti hin dubbatu Oromiyaan tan Oromooti jedhee kaadiree bilxiginnaa tokkorraa mee yoo dhageettan naaf barreessa seenaa wanti kun kaadiree bilxiginnaa irra Oromiyaan ta Oromootiin jedhan Oromiyaan የጋራ እንፋቀድ እንዋደድ was the demarcation between ወንድና ወንድ አይዋደድም ወልጃለታ አከ ኢራፍ ዱበርቲ ኢራፍ ዲር አከንመት ወል ከበጀቲ ኢሩማ ኢሳ ከበጀ ኡማ ኬና ከበጀ ጅጅራን መለ አከ ዱበርቲ ጃላለ ከሰን ሰን ዮ አምብራተ መለ ጃላለ ገመነትለ ዋት ጃላለ ዲማርኬሽን ይቀበ ጃላለ ዲር ወል ጃለቱ ኢራፍ ዱበር ወል ጃለቱ ገረገራ ጃላለ ሃት ጃለቱ ጃላለ ጎሰ ሰዲቱ ጅራ ለፋ ከነር ጃላለ ሃዳ jalala obbolummaa fi jalala seksiif nama yookaan jalala dubartiif dhiirri wal jaalatu jalala jedhama. Jalalli kun darajaa qaba. Fakkeenyaan hiriyoota keenya jaalladhe ka hojii seenaa dabarse ka hojii yuunivarsiitii keessa hojii baradhe ka hojii ijoollummaa hojii kubbaa hojii taphadhe ka seenaa hojii dabarse ni jaaladha. Garuu jalalli isaan jaaladhu sun is different from jalala jaartii tiyya jaaladhu gargari baay'ee gargari aadaan gargar haalli itti akti goonu gargar Yarti tiyan nungat hiriyoota ke nungat doodake nagaa jedhaan malee kabajeen nagaa jedhaan malee opidio waamara walitti laatte kanaaf demarcation kaa'uun barbaadan jechuun border kaa'uun barbaadan Oromiyaan this demarcated asitti Oromiyaadha kanaaf Oromiyaan ta Oromooti eenyus keessa jiraachuu danda'an jedhan recognizing godhan Oromoo jiraachuu maal siin jedhan bakka yibaqaanaal siin jedhan yibaqaanaal በማ ሀገር ላይ ይበቃናል አዎ ይበቃናል ምድር እውነት ነው ኑጋ ኢሳ ከናፍ ደመን ኢልማን ኦሮሞ ጢንጠላ ካቢኔ ሚያማን ጋሳ ፈላል ኑጃላ በርባና ኑጅባን በርባኑ ኦሮሞን ኤኑ እንጅበ ጀደ ቢየኪየቲ አባን ቢያ ኦሮሞ ደጀደ መለ ኦሮሞን አማራ ጅበንጀነ ጉያ ተኮስ ትግሬ ጅበንጀነ ስልጤ ጅበንጀነ ጉራጌ ጅበንጀነ ኦሮሞን ጉያ ተኮ ፎር ሲንግል ዴይ ጉያ ተኮ እንጀነ ጅራታ ጅሩ አመለ Qabeenya horatanii eenyu oli jiraata yeroo arqallee guyyaa har'aa kana Oromoon hin jenne isaan jecha san dabsanii maal godhan hayyoonni Oromoo yoo waan tokko dubbatan haqa Oromoo yoo dubbatan maal jedhan jechoota isaanii san jallisanii as bayan sheeka yoo ta'e maqaa sheekaatiin quraana maqaa dhayaa maqaa rabbii dhayaa nabi Muhammadin maqaa dhayaa as dhufeen nu afoota akka Mustafaa Jaarraa areeda qabaa irraa haada isin himiyan yoo gabrummaa filattan go'ee gara gabrummaa yoo bilisa barbaadan karaan bilisaa tokkoof tokko namni jeeyna tagalu barbaadu waaqa isaa kadhate ka salaatu salaate ka charchi dhaqu cuburraa fagaachu kanu jeeyna ta hin barbaadu yoo jedhe karaa biraa deemu akkanaami karaan lamaanuma kana bar ilmi namaa jiraachuuf xurreen filannoo keeti ati waan barbaade ta'u filannoo beeki namni ni baradhaan dooktara ta'uu barbaada jedhu high school irraa jammareet biology fi barnootaan goobazii ta'u herreegaa fiiziksii camacameet qabxii gaarii fidduu kanuma be hin fidoo ta'e sadaq gara sportii gara fiildii gara garas darbamaami qabxii waan hin qabneef dhugaan jiru tanuma be intau ani atannaun barbaadu ani kubbaa dhiitaa ijoollee high school kuwaasima dhiitaa hiriyooti makii hojii taphadhaa garuu dooktara ta'uu barbaada ta'a hojii deemuu danda'a hin danda'u gatii ati kafaltutu wanti har'a godhu tokkoon keenya warri har'a lafarratti goonu kuni tokko
seenaa keenya ka fuulduraa determine godha ni murteessa. Wanti isinarra dalagdan hegeree keessan waan hoggaa lama boru dhufu hoggaa sadi dhufu hoggaa kuran dhufu murteessaadha. Baay'ee it's very critical. Namni kutaa kudhanitti qorannoo dhiisee kwaasii ari'u daa'imallee yoo ta'e gaafa kufe seenaa isaattu akkasii waan ta'eef eenyutu hin gadditu. Goobazii ta'uu danda'a ijoolleen hedduun baay'een goobazii turan gaafa yuunivarsiitii seenan jimaa tana eegalu xiqqoo chubboo tana fudhatu chubboo jedhanii yuunivarsiitii sigaaraa tana fudhatu shiishaa tana xuxuuxuu eegalu mataa kana guddisuu eegalu surree kana sammooda hoo yuunivarsiitiin taataa qabaaree qabxiin yuunivarsiitii limitii ittiin darban kana yoon finne abbaa kee wanti teertee kaaffee lafarraa xaragduuf hin jiru namni baratu baay'ee jira barachuuf dhufteedha. Ati akka barbaadde qabxii yoo naafidde qabxii makiyya naafidi malee dhuguu miti sigaaraa xuuxuu miti caatii nyaatuu miti waan barbaadde yoo goote nan ilaallatudha yuunivarsiitiin keessa jiru. Ani qabxii maan sirraa eegu naafidiidha yuunivarsiitiin ka sirraa eegu akkanaami. Lakkii ani bakka ani maqaamaa qorachuun barbaadu yoo jette gara manaa deemta shaanxaa baadhatte. Sambooda magaalama keessa teetteeti bakka astamaariin na xammamee jette sababa eegalta sababa guuruu eegalta jechuu waan hin fakkaanne akkasna godhanii jechuu eegalta jechuu lok gaafa ari'amuu eegaltu. Kanaaf wanti nu har'a qabsoon nu har'a goonu it determine our future. Seenaa keenya ka fuulduraa murteessaadha. Oromoon saba ta'ee dhaabachuuf qabsoo har'a nu goonutu murteessaa. Bakka har'a geenya kana ga'uuf wareegama nadhii fi qabsaa'onni kaleessa waaqoo guutuu baasantu asiin nu ga'e. Osoo isaan jiraachuu baatanii hin jirtu ati lafarra. Boonsaan har'a hin jiru. Boonsaan yoo tan afaan Amaaraa dubbata afaan Amaaraa qofa beeka afaan Amaaraa haahuu qofaan barreessa asirratti. So qabsaa'onni jiraachuu baatanii ta'utu kana ta'u beeka. Kanaaf waan har'i goonu kun seenaa keenya fuulduraatiif murteessaa ta'u hubadha. Qabsoon nu har'a goonu wareegni nu har'a baafnu wareega bilaash akka hin taane wareega akkanuma lafa jigu akka hin taane value isaa beeknee godhuun barbaachisa. Qabsaa'onni har'a argitanii Shaashamannee keessatti uummanni akka ta'e argitan Arsii keessa Diidaa keessa argitan uummanni bilisummaa dheebotee muka yaabbatu jaarsaa. Mukarra koree jaarsaa maal hawwi bilisummaa hawweetti be. Bilisummaa san dheebuu bilisummaa san kabaasu qabsoo fi jabina kennatu dheebuu san fida. Akkuma sanitti hawwiin namni dooktara ta'uu hin danda'u hawwiin injiinara ta'uu hin danda'amu. Qorattee teettee value yuunivarsiitiin sirraa eegu qabxii yuunivarsiitiin sirraa eegu san fiduu malee hawwiin hin danda'amu. Osoo akkana ta'e namni martuu saayintistii ta'abe hawwii ta'e. Marti isaatu qotee bulaan hin jiraatu bar hawwii qofa ta'e. Osoo boordarri jiraachuu baate akkanuma namni dooliin makama ta'e namni baratu namni. Kanaaf boordarri qabsoo ittiin goonu have to be demarked. Kanaaf kaafaa'oo ta'ee paabaa'oo ta'ee abaa'oo ta'ee godinaalee Oromiyaa keessa deemanii warraaqsi isaan gaggeessan seenaa keessatti waan dhalootatti dabru ta'ullee yaadachuun barbaachisa. Akkanumatti jawaariyoonnoo dhaqeeti Harargee dhaqee ilmaan Bakar Waaree argee dubbisee deebi'ee miti. Seenaan kun viidiyoon akkanatti uummanni galaanaa yaa'u kun viidiyoon kun lafa taa'a. Hoggaa 20 har'aa 30 har'aa injiina qabsoo Oromoo dhaloota lafaa dhufaniiti viidiyoon kun. Lok namni tokko vaaliyuun qabu hin beeku waan hin beekneef akka itti siyaasni dalagamus hin beekanii akkanumatti tuufoozuma ta'anii waanuma har'a jawaar kun jedhanii addaan galan itti fakkaata. Lok hidhannoon nadhii gammadaa Direedawaa keessatti leenjisee waboo haarawa leenjisee yoo eebbisiisu haasawonni inni taasise garaa nama balleessa argitanii miti. Yoo inni basee eebbisu waboo eebbisiiseetti hidhannoo hidhachiisee eeganii yoo inni haasawa taasisu guyyaa eebba ijoollee waboo yoo taasisu har'atti taree agarree miti nuti gaafa san hin dhalanne hin jirruu barruuti hin jirruu ween agarree yan namni arga jirtani mee dhaloonni amma as keessa jirtan hedduun keessan hin agarree bee gaafa san ijaan hin agarree garuu seenaan sun dhugaa ta'uu amantaniiti qabsoo isaan gaggeessan san irratti ciccitaniiti deemaa jirtan qabsoon akkasitti deema okay value kennuun deema seenaan lafa kaa'uun deema waa barreessuun deema viidiyoo lafa kaa'uun deema seenaan malee namni manaas waamee waan ati beektu yoo cadhifte akkanumatti ittiin teesse eenyu si keessaa baasee hin dubbatu jechuudha. Seenaa callii calanqoo seenaa harma muraa aanolee yoo nuti hin barreeffanne yoo nuti hin dubbanne seenaan of hin dubbisu namatu barreessa namatu dubbisa. Kaadireen bilchiginnaa fi amaartonni afaan Oromoo dubbatu ka Oromiyaa keessatti dhalatan ka ilaalcha nafxanyaa qaban ka aadaan isaanii nafxanyaa ka akka itti nyaatan nafxanyaa ka akka itti uffatan nafxanyaa mee kaadiree bilchiginnaa fi kaadiree OPDO mana isaanii ilaala. Gaafa guyyaan ga'e bakka nafxanyaa fakkaatan adeemsi isaanii akka itti uffatan akka itti dubbatan akka itti gurguran haalli itti haasawan all
kaadire Oromoon fakkaatan isinii hima ilmaan Oromoo mee ilaalaa dhaqaa Oromoo Amaara hedduu jira mee dhaqaa mana isaa ilaalaa Oromoo been fakkaatu afaan Oromoo dubbata malee aadaan isa Oromoon fakkaatu namni tokko Oromoo jechuuf aadaa duudhaa afaan qofaa miti afaan Amaarris hin dubbata afaan Oromoo nu Amaariif hin dubbanne aadaan kennaaf ka Amaaraa gargari akkitti nyaan akkitti jaartii fuun gaafuma fuun urraayyuu gargari seenaa duudhaa sabni kenna abbaa torba lakkaawwanneeti gosa kam ati eessaa baate jennee qorannee fuuna አንቺ የዋ ከየት ነሽ ጎንደር ነሽ ጎጃም ነሽ ፍንፍኔ ነሽ አሰላ ነሽ ብለን አንጋባም ሴና ቆረኔት ሴና ሰንራ ደምነ ጀቹ አካ ኢልሚ ነማ አባቱ በለካዋቴ ደሙት ሴና አባቱ በለካዋቴ ፉደቹ ኦሮምቲቺ ሰኒላ ለከደሙ ወረ ኦሮሙማ ጋቴት ነማ ብራታይ አፋን ኦሮሞ ዱበተ ነማ ብራት ይገሩ አካሲበር አፋን ኦሮሞ ዱበተ ነማ ብራት Look, baka adalle amaruma fakkata tibabileen amaruma fakkata akkitti nama kabajulle amaruma fakkata akkitti nama amaruma fakkata afaan Oromoo dubbata garuu isarraa of eega suni summii gabrummaati bakka gabrummaan ittiin nama seentutu sani bakka gabrummaan ittiin ilma namaa seentutu sani namni gaafa afaan kee xiqqees gaafa seenaa kee xiqqees gaafa ati waan exercise gootu see harka tuffate si gabroomsuuf deema Look, gaafa waan akaakayyuun kee godhetti kolfite ati ilmi gaafa waan abbaan isaa godhetti kolfe gaafa waan abbaan isaa godhe sun duubatti hafa jedhee tuffachuu eegale gaafa sanirraa gabrummaan takka jedhee eegala jechu diina qofaa miti bar takka jedhee eegala achirraa takka jedhee achirraa gadi eegala gaafa seenaa kee hawwata shaashii duubatti marataniiti asitti marataniiti argitaniiti baale keessa harargee keessa akkatti uffatan argitani gaafa uffannaa isaanii sani kolfuu eegalte ati ani moderni daasuufi uffadhe faranjii fakkaadheetti mataa fifiladheetti yookaan mataa haaddadheetti akka hangaasaa areeda haaddadhee dhiirri areeda naadatu akka sirna gadaatti Oromoon asirratti areeda hambifata aadaa faranjiitti kana mara ofirraa haaduuni anis yeroo tokko inuma godhaa folcha yeroo tokko ofii waan haaddadhuuf argitee yoo na laabushooftu dhac muluma magartu jedhee godhaa garuu haqaa miti Oromoon areeda dhiirri asirratti hambifata areeda qabaate asii areeda qabaata akka hangaasaa sanii fi akka Jaafara liisanii shartattee mawrajaa fakkeesseeti asii haga asii haadeet qullaa nyaara haadachuu malee homtuu nafneef jedhasanii sunniin ila isinitti hima aadaa Oromoo beenan hin beekani maal ta'uu barbaadan faranjii ta'uu barbaadan ilaalaadha akkanaa bar faranjii gaafa arge faranjii ta'uu barbaada Look, bifti gurraacha afaan inni dubbatu ingiliffii tokko Suudaan ijjata tokko Keeniyaa ijjata argitee andu Suudaan andu Dabub Rektaal ingilizanyaw ግን ፈረንጅ መሆን ይፈልጋል gaafa sanirraa gabrummaan si eegalti jechu mee ummata Sumaalee kana ilaala faranjii afur abatanii afaan Sumaalee dubbatan akka waan Sumaalee na Sumaalee fa beeku dammaqina inni hin tuffatina akka laayetti hin laalina namni tokko tuffata Sumaalee hin jedhina istu sabni tokko ka gadi dhaabatu akkasitti gadi dhaabata gaafa ati of taate isaan Oromeessitti akkasi gadi dhaabata sabni tokko gadi dhaabate dagaagu sanyii isa ummata Israa'el kana mee ilaala amantaa jalatti hirkattee Yesuus hin jala ruuxee aadaa isaanii addunyaa barsiifatte hubadhaa ilmaan Oromoo kan dhufu marti aadaa Israa'elii fakkaachuuf deema aadaa qaba yoo exercise godhu amantii kiyyeedha garuu aadaa Israa'eliitu keessa kana beeka kan musliima hordoftanillee aadaa Arabaa wajjin fudhatina musliima fudhattan nuti musliima diimaark addabaa ani Oromoo maal qaba kana qaba akkasitti deema South Africa kana South ummata West Africa kana yoo ilaaltan aadaa isaaniitiin salaatan uffata isaaniitiin salaatan wanda Araba irraa guru adda irraa fagaatu hin beekan bilisummaan akkasi dhufa ilmaan Oromoo okay malee homa argitan mara namu argitan mara jalan deemina kana opidoona dhamaal gooti tokko amantiin namu libbuusu barbaaddi Oromoo Kristiyaana Oromoo Musliima Oromoon faca'ee kun Islaama ta'ee kun Kristiyaan Oromoo ilmaan abbaa tokkooti ati obboleessa kee ka Kristiyaana hin ajjeeftaa obboleessa ka Kristiyaana gaafa ayyaanni mana haatetiitti mana abbaa keessanitti hidhattan obboleessa Kristiyaana illee dhufa ka Islaama illee dhufa wajjin kabajatan wajjin nyaatan obboleessa waan ta'eef garee wal fidduun qabdu obboleessa kee namni yoo tuqe dhiiftaa Kristiyaana jettee dhiiftaa namni obboleessa kee tuqe obboleessa harma wajji hoote ka wajji guddatte ka mana tokkotti inni yoo niitii Kristiyaana fuudhe yookaan inni yoo Islaama ta'e ni dhiiftaa obboleessa kee hin dhiiftu oo inni du'e irraa haftaa hin haftu bar foon kee waan ta'eef kanaaf
Oromoon akkasi ka kiristaana ta'e illee akkasitti kiristaana ta'e baay'ee waan taaneef argitee obboleessi waan baay'ee taaneef nutti fakkaata argitee kun achi waan fagoo jiruuf eeriyaadha waan adda fagaannee waliin agarreef maybe haalli loqonni keenya xiqqoo waan gargar ta'eef Harargeen maybe gororroo kana keessa dubbataa Arsiin ifatti dubbataa yookaan keenya jedhaa garri Wallaggaa keenya jedhaa tokkoma keenya jette same shit afaan Oromooti loqoda Oromoon raayyaa akka biraatitti dubbataa kana jechuun Oromummaa keeti waan adda si godhu jiru ati tokkicha Oromoo ta'uun si diinni si adamsa malee loqodaan sin adamsu kanaaf ilmaan bilxiginnaa duulli sabboontoota irra deemsisan kana dhabamsiisuufi argitee waan sabboontonni godhan kana tokkummaa isaan godhan kana dhabamsiisuufi Jawaarii fi Baqqalaa gargar baasuufi Jawaarii fi Maraaraa gargar baasuufi Kamaalii fi Daawit gargar baasuuf akka bara durii irra hojjetaa turan waggaa lamaatti guutuu tokko qabsaa godhan tokko noo qeexan ifatti qeeqaa ani Kamaalis qeeqaa ture na beetanii miidiyaa kana Kamaalin illee ifatti qeeqaa ture ati karaan ati deem sirrii miti qeeqaa akkasitti kutama barbaad yaada morma Daawudin yoo mormu barbaadan ifatti morma ifatti sirrii miti yoo nurraa kaate nurraa kayyadha morma ifatti kanaan ala ergama biraa jechu golatti taruu Wallaggatti taruu Kamaalin Arsiin hin erganne Daawudin Wallaggan erganne ni qabsoofnaa jedhanii qabsaaniiti roorroo didaniiti baqatanii jireenya gadadoo keessa maatii isaanii facaasanii Kamaalis hagaardha warra jiraataa ture Daawudis warra akkasi jiraataa ture kanaaf ifatti qeeqa siyaasa isaa nuun gallee adeemsi isaa kun sirrii miti jettan adeemsa mormaa malee opiidoon maal gooti adeemsa san mormuu dhiiftee maal gooti inni waan Wallagga ta'e inni waan Arsii ta'eef jetti look gadi buuftee inni waan kiristaana ta'e gaafa akkasin jechuu eegani maaliifi amantaa namni jaalata waan ta'eef sensitive issue waan ta'eef bakkeessuun sensitive san keessa si galchuu barbaadu okay amma fakkeenyaaf maal godhani Balaay qeessis Balaay biyya Ameerikaa dhufee hardhamni sootaa waltajjiin ni gargeeffamaa akkatti dhagayeerti waltajjii kanarratti haa hirmaannu haa wal dhageenyu haa dhageenyu nama ofoo deemu sabboontota akkana haa dhageenyu qeessis Balaay sabboonaadha sabboonummaa inni qabuuf itti roorrisa diinni ani amantaani qaba Oromummaa kiyya gadin ani Oromoodha waan jedheefi be ilmaan Oromoo aangoo xiqqoon qabu qeessis Balaay aangoo xiqqoon qabu mana amantaa ortodoksii keessatti aangoo laayyoon qabu aangoo san mara tuffatee saba kiyyan caalu jedheeti roorroo falmatee fakkeenya ta'e seenaan isaa kun dhalootatti ka darbu ta'a beek seenaan isaa kun seenaa qees guddinaa tumsaatiin wal fakkaata qees guddinaa tumsaa nama protestaantiiti nama mishiinarii keessatti barate afaan kiyyaan waaqeffadha ani afaan Oromootiin waaqeffadha jedhe jaarra bara 1960moota keessa ilmaan Oromoo look bara 1960moota keessa bara 1960moota keessa biyya Ameerikaa kana dhufee sochii Martin Luther King biyya Ameerikaa kana keessatti godhu argee akka abbaa gammachiis biyya Ameerikaa kana dhufaniiti bar waan Lutherin bara san godhu arganii adaanuti gabroomne jirra adaanuti afaan Amaaraatiin hagayoonaa jirra jedhanii dammaqaniiti dammaqina san saba isaanii irra hujirra oolchuuf laal waan duubatti hafneef biyya dammaqe biyya mirga isaa falmatu Ameerikaa fi Awurooppaa dhaqaniiti achi gaafa galan saba isaanii barsiisuu eegalaniiti wareegama saba isaaniitti kafalan jechuudha wareegama guddaa baasan waan Oromoo ta'eef waan biraatiif miti ani afaan Oromootiin charchii keessatti waaqeffadha waan jedhe qofaa fi ka wareegame qees guddinaa tumsaa siyaasallee gaggeessetti miti ani Oromoo waan jedheef okay seenaan isaa seenaa zanii wal fakkaata seenaan qeessis Balaay seenaa qees guddinaa tumsaatiin wal fakkaata kanaaf gootota keenya argumarraa tissuu eeguu bakka isaan deeman eeguu barbaachisaa Jawaariin hadha diinni ajjeesuuf deemu eeguun barbaachisaadha Oromoon eeguun jabaatee eeguun yoo inni dogoggore karaa isitti qajeelchee karaa kana deemi jechuun barbaachisaadha nama dogoggores qajeelchuun barbaachisaadha namni tokko Jawaariin nu gorsitaa Jawaariin nu qajeelchuuf deemtaa yoo Jawaar dogoggore maaliif bilxiginnaa Abiyyiin hin gorfanne warra jedhu jira Abiyyi nama gorsa bira tare Abiyyi nama gorsa bira tare Jawaariin gorsuu fi Abiyyiin gorsuu waan gargariiti kaayoo isaaniitu gargari Jawaar adeemsa dogoggora malee Oromummaa mika dogoggoru Abii qaxxetama Oromummaa fi Amaarummatu jalaa wal'ae Oromoo kana baradha nama kana duuka yoo deemte takkaasittu Amaarawa yoo beekeetuma dhufa malee duukan deemtu ka Jawaariin minor eater fakkeenyaaf Opidoo faarsuu Opidoo nama bilisoomne ilmaan abbaa gadaatu achirra jedhe yeroo duraa san dubbachuu dogoggora very minor sanirraa moo beekate
hadiida gadhiisee jira. Qabsoon Oromoo karraa dabee jira. Jedhee ifatti dubbachuu argite yes ka dura siin jechaa turre kanaa jettee fudhatta nama akkasii. Nama Oromummaan jalaa wal'ee daangaan Oromiyaa hin jiru. Nu amma bilxiginnaa taane. ODP wanti jedhamu lafarra hin jiru. Paartii Amaaraa wanti jedhamu lafarra hin jiru. Nuti Itiyoophiyaawiidha. Seenaa Minilikii san adeemsa santu nu baasa. Karaa waa qofa Oromoo jedhu sirrii miti. That minor error miti kun jechuudha. Kuni si balleessuuf sanyii kee balleessuuf si irraanfachiise Oromoo. Waa yaadattan keessa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa keessattuu ABO'n baase irraanfachuun sirra hin jiru. Namni kamuu ABO meebii har'a deeman kana qabsaa'ota har'a deeman kana meebii tuffachuu danda'a. Seenaan ABO keessa baay'ee Oromoo bade lafarraa bade jedhamu akka inni mataa ol qabatee dagaagu ka taasise wareegamni ABO'n baase laayyoo miti. Kanaaf ABO jaalanna ilmaan Oromoo. Kanaaf alaabaa fi faajjii seenaa inni ilmaan Oromoo barsiise sabboonummaa inni barsiise dogoggora qabaatullee. Dogoggora qabaatullee kanaaf jaalanna. Waan inni godhetu guddaadha dogoggora caalaa. Ilmaan Oromoo bar arra guyyaa har'aa sabboonummaan akkana qeerroo rasaasaa foo dhaabatu ilmaan ABO'ti. Akkasi baradha. Ilmaan nadhii gammadaati. Akkasi quba qabaachuu isin barbaachisa. Ilmaan guutamaa hawaas, ilmaan eebbisaa addunyaatti osoo isaan akkasi falmachuu baatanii dhaloonni kun har'a rasaasaa foo dhaabatu. Isinitti himaan. Halkan tokko nama qeerroon eeggatu 2014 akka laga faa waliin biqillee bar seenarra dhufee seenaa isaa qoratee garaan isaa hammaatee seenaa qabsaa'ota isaa yaadataa fundura isaa dadhabina isaanii isa yaadataa fundura furgaa akka dhufe malee lafaa wannoo miti lafaa wannoo miti maal isin aramaa miti aramaa bar lafa bubbultee shashamtee lafatti shamteeti torbaan tokko booda biqilti akkasimi kanaaf seenaa san gadi hin dhiisina isinitti himaan OPDO wanti bara akkanatti irratti xiyyeeffattee dhaaba kamii walitti wanti ABO be akkanatti ati shaneedha ati mankaraarsaadha ati wanti jedhaniif beekta seenaa be seenaa malee hin ta'u wanti martuu. Wanti marti seenaa malee hin ta'u. Kanaaf beekaras dhiibanii beeytu. Hin beeyna nuti immoo fagootti. Fagoo agarra. Kana waan ta'eef tiffadhaa seenaa keessan seenaa qabsaa'ota har'a namni nadhii sitti faarsee qabsoonadha mucaan michuu seenaa godhaaru sirrii miti namni siin jedhu sun si gabroomsuuf deema nadhiin faarsa. Look qabsaa'ota immoo karaa san irra deemna nu ilmaan nadhii gammadaa jedhu ati shanee namni siin jedhu sun si gabroomsuuf deema maal nadhiin akkan gallee beekame akka bakka du'e hin kaan ka wareegame akka hin kaan jaarraa abbaa gadaa hin faar jaarraa abbaa gadaa haadha lafarra hin jiru waaqoon jira lafarra argitanii lafarra yoo deemu waaqo lafaan kan wareegamee seenaa isaa galmeessee jireenya isaa keessa jireenya isaa guutuu waggaa 42 qabsaawee bosona keessatti akka ilma namaa wareegame guyyaadhaaf du'ee dachiitti gal namni du'an oolu. Sookaan bifataniiti isaan bifan. Aliyyi cirrii dulloomee osoo dhaadatu du'e argitanii miti osoo dhaadatu. Maaliif Aliyyi cirrii sitti faarsa? Abiyyiin immoo deebisee sitti faarsa. Jawaarin deebisee sitti qeessa. Kamaal galchuu sitti KFO sitti qeessa dhaaba ibidda jalatti of wareegee uummata akkitti filannoon diina mo'atan dura dhaabbatu barsiise. ABO'n qooda gumaacha qaba. KFO'n qooda gumaacha qaba qabsoo Oromoo keessa baradhaa ilmaan Oromoo. ABO'n dhaloota amma jiru kana sabboonummaa xurree bilisummaa biyya akka itti ijaaramu Oromoon akka lolatu artistoonni Oromoo itti walii galanii itti wareegamanitti dhala kana barsiise. Dhala kana beeku isin irra jira kana. Kana seenaa kana jallisuuf namni deemu Oromoo balleessuuf deema isin himaan. Ila jala murayani Oromoo akkan dhaabanne akka inni seenaa isaa agartu akka inni seenaa isaa kakaleessaa abaaru warra taasisuuf deemu hubadhaa kana. Qabaasan diina sun diina ta'u adda fagootti baasa. KFO'n maal barsiise qoonni inni qabu yoo jettan biyya keessa ta'aniit filannoon mootummaa afoo mormuu ani mirga qaba jedhee Oromoon bar waan waraqatarra barreessan beeku ture be. Sabab solammi biyya sanii be waraqanni maal akka konstitushiin biyya sanii namni beeku hin jiru akkama jiraata malee namni hin beeku. Diinni akkuma barbaadeetu kaabineef kaadireetu akkuma barbaade kaabineen achi keessa jirtu hin beektu waan waraqatarra jiru isinitti ilmaan Oromoo hin beekani. Kanaaf Jawaar yoo fuula takka takkaan teksi dhaqasee takka takkaan argitanii miti muraa keeyyata kana jalatti muraa kana jalatti jedhee yoo keeyyata dhaqasee itti rifatanii aadaa keeyyanni akkas jedhaa jedhu akkana bar keeyyanni akkas jedha adda argaa jira bar ari'aniituma seera malee morma si qabu akkuma itti fakkaata yoo fuulli kee itti tole gas dhiisan yoo ati itti toluu baatte si ajjeesan luka sirraa muru kana malee seerri biyyasanii daanyaan tokko namni kun seera qaba moo hin qabu seerri maal jedha maal balleessa ka jedhu hin jiru isin hima osoo seerri jiraate
osoo seerri jiraatee abiyyaadha qillintoo jira nama seera cabsee heera biyya sanii cabsee deemu keessaa tokko muummicha ministeeraati osoo heerri jiraate osoo dhugama biyyi seera qabaatte okay isa ka dura qillintoo jiru okay qabsaa'ota har'a look harargee keessatti Dirreedhaa keessatti hoggaa amata 25 dargaggeessa hoggaa 25 amata 25 yoo itti murteessite hoggaa meeqa mana hidhaatii baa mee ilmaan Oromoo kaasirra jirtan dargaggeessa hoggaa 20 hoggaa 17 amata 25 yoo itti murteessite amatuma 10 yoo itti murteessite dargaggeessu sun dargaggeessa ta'ee dhaabatuu hin danda'u kana jechuun Oromoo balleessu Oromoon akka mucaa saniitti hidhama akka dargaggeessa saniitti hidhamee bada lukatuun arraacita jedhee akka jiilu bara miniliki maal godhan harma muranii bar jiilchuu fi akka ummanni sun anallee harmatuun arraacita anallee lukatuun arraacita ani sin kolaafama akka qeerroo nageessoo jedhee dargaggeessi bara saniin akka inni hin qabsoofne jaarsa tokko hoggaa 25 odootti faradanii ana itti murteessanii baay'eellee nan dinqu beeka jaare ilma dhalfate jireenya horate badaa fi mishaa argee du'e jetta argee wareegamee seenaa isa xumuree jetta ilmas argatee dargaggeessa lafaa ol dhufu daa'ima hoggaa 15 16 hoggaa 20 haga 30 dhabamsiifte taanaan ati dhalasan balleessuuf deemta kolleeffataan akkas godhaa bar kolleeffataan jaarsa gurguddaa maal jedha isin warra amantiiti isin kabaynaa homaa akkam finne beeka ilmi namaa jireenya ka jijjiiru hoggaa 30 gaditti dhibbatus roorroo baratus hoggaa 30 mee namni hoggaa 30 oli baratee dooktara injiinara ta'e namni dhageettanii mee nama meeqa namni argitanii beektan jirtanii barnoonnis ijoollummaa Oratus ijoollummaan kana waan beekaniif productive age san keessaa si baasaniiti jaarsi hoggaa 40 akka uguruun geenne beeku qabsaa'ellee eessatti akka roorroo ofirraa dhiibuu hin dandeenye beeku umriin isaa ga'ee gara du'aatti dhiyaate waan ta'eef akka inni homaa hin finne beeku okay akka inni homaa hin finne beeku kanaaf maal godhu dargaggeessa keessaa filanii dhala barsiisa waan ta'eef amma odoon aan jaarsa ta'e namni dhufu asirratti isinitti hima ilmaal godha jaarsaa du'aareedha isin dhageeffatu namni yoo ati dargaggeessa ta'e dhibbaati fiddu qaba waan ati qorqalbii dargaggeessaa keessa keettutu jira namni hoggaa 17 anaa gaditti waan dargaggoota isaa gadi keessa kaa'utu jira kana waan beekaniif si dhabamsiisuu barbaadan dursanii okay kanaaf dargaggeessa qabanii qeerroo bilisummaa isaatiif falmatu hoggaa 25 bara koloneel Abiyyi look bara koloneel Abiyyi bara mootummaa nafxanyaa ilmaan Oromoo kana adda baafadha kuni naa ooltii qeerroo Arsiitiif ooltii qeerroo Shawaati naa ooltii yoo kajjatu taate ati nama fagootti waan agarre nama yookaan akkuma nama nyaatee jiraatu malee nama seenaa irraallee waa hubattu miti namni tokko diinuma haa ta'u ijoollee dhabamsiisuu irratti xiyyeeffata yoo ta'e taanaan saba san dhabamsiisuuf deema bara Yesuus Kiristoos dhalatu jedhan Israa'el keessatti daa'ima hoggaa lamaa gadii fixaa tureedhaan nugusni bara sanii maaliif Yesuus Kiristoos dhalatee jedhan gara Gibxii dhufe kitaaba warraa hin beeku amma irraanfadhe gara Gibxii baqateeti Yoosefiin wajjin Maariyaamin daa'ima qabattee baqatte nugusni bara sanii ani nugusni dhalatee nugusni Yesuus jedhamu dhalatee magaalaa kanatti dhalate jennaan daa'ima hoggaa lamaa gadii fixaa jedhe nugusni bara sanii daa'ima hoggaa lamaa gadii muluma fixe maaliif achi keessa jira umriin isaa jedhe eejii san dhabamsiisuu barbaada gaaffii san opiidiyoon maal godhu jirti qeerroo dargaggoo lafaa guddatu hoggaa 30 gadi dhabamsiisuu fi xiyyeeffannoo keessa galchuu jiru isatti maan nama hoggaa 40 oliiniitu opiidiyoon guyyaadhaa yoo itti dhufte malee ka isiiniitu dargaggeessa waa dhiibbaa fidu ka ari'ee qabu ka dheessu bahu isa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffatan kanaaf namni Oromoo qabsaa'u akka dhabamu akka hin biqille dargaggeessi immoo ana laalanii akka jiilan jechuu bar namni umrii kiyyaa yoo namni tokko rakkate lutti irraa cita isaa luka irraa kutan jedhee akka jiilu akka bara Minilikii dubartoonni harma irraa muranii dhiira kolaasaa akka qeerroo saniiti bar ka kolaasan dargaggoon bara san jiru qeerroo nageessoo argee akka jiiluufi garuu Oromoon qabsaa'ota isaa irraa namni wareegamee reeffarraan tarkaanfataa as gahe kanaaf kaabineen biltsiginnaa ilmaan Amaaraatii fi Oromoon Amaarofte ka yookaan biltsiginnaa taate sheekonni Araboomte nuti nu jilbiiffachiisuu hin dandeettu isin himaan ka Amaaraa fi horri Araboomni nu jilbiiffachiisuu hin danda'ani waan ilaqqeen shaaganaa isinitti himaan kanaaf dhaloota barsiisuu irratti ka ilma qabdu ilma barsiisuu irratti seenaa barsiisuu irratti mana keessanitti namni kanan goone Oromummaa isaatu hin beeku jaldeersuma nyaataa kunoo seeksi godhaa hin dhalchaa daa'ima lafa qafaa ol guutu kanaan ala seenaan beeku maaltu dirqamni an akka jiraataaru maal godha dhiibbaan inni godhu maali daa'ima dhalchitan uffata itti uwwisaa seenaa Oromoo itti himuu barsiisaa kalariisan barsiisaa ijumaanuu
daa'imni waggaa lamaa biyya Ameerikaa warra maatii sabboontotaa mee alaabaa Oromoo yoo jedhan laalee kunno isan jedha alaabaa Ameerikaatiif alaabaa abaa yoo ol bira keettal ila kunno alaabaan san jedhee daa'imni waggaa lamaa seenaan akkasitti deema jechuu ka laalchaan baratu itti mul'iftee barsiifta ka barnootaan baratu teettee barsiifta ka loluunii qabdu gowwaa kee loltee itti himtee barsiifta ka karaa dabe kanaafoo biidiyoon maal jettee guyyaa irraa illa tokko as taa'ee goota feesbuukii jedha eega si cinqe wanti an jiru kun wanti an godhaaru kun yoo si cinqe maa dhufta dhiibbaa waan qabuufi dhala dhufu irratti dhiibbaa waan qabu akka waan beekaniif maal godhani tuffachiisu warri feesbuuk irratti barreessa isinitti himaan bayaa dubbadhaa seenaan akkasitti qabsoon akkasitti gaggeeffama information flow jechuudha karaa biraatiin information flow informationiin hin ka'a fakkeenyaaf communication engineerii tokko qabsoo waasa dirraa fuudha jechuudha information ka jedhamu tokko audio sagalee lama video 3 text sadiin kun that's the source of information sadiin kun source of information jedhamu audio dha namni fuula kiyyallee dhufee sagalee kiyyoo dhagee audio kii ni dhageettan vocal kii ni dhageettan source of information video tokko laaltanii kun amma video akka source of information text one text jechuun wanna barruu tokko text source of information so eega kun isin rakkisa feesbuukii cufuun maaliif barbaachisa wallaggatti silaa feesbuukiin goota dhiibbaan qabu homaan fidu so maaliif barbaachisa maaliif cuftaree eega dhiibba kuni balqaa feesbuukii dhaala fardan jiru yes qilleensarra maaliif cufta silaa dhiibbaan qabu muka hudduutti isaan qica muka hudduutti isaan naqa dhaloota kana itti dammaysa kana waan beekaniif dhaloota hadoochanii information irraa kutaniiti kophaa isaa nyaachuu barbaadu baroo viidiyoon ilaalaal akkanaa barnaftanyaan bara minilik Oromoo radio kan qabaanne sagalee cabsoon tiidhaniif maal information akkan dhageenneef be wanni Oromoo akkan dhagee namni waan tokko yoo irra deddeebi'ee yoo dhagaye sammuun ni dammaqa amma waan tokko irra deddeebi'ee isinitti himee isinii galaat deema ka duran galleef ka kaleessan galleef har'a galaaf irra deddeebi'ee boru soo dubbadhee ka hadhan galleef boru galaaf ka boruun galleef iftaan galaaf kana waan beekaniif isaan maal jedhan warri feesbuukii kana illee warra akkanumaan kunoo sa'a lama fa'aayyuu hamilee isin cabsuu siyaasa beeka hamilee isin cabsuu eega siyaasa ta'e bilxiginnaa ammaa baatee dubbatti feesbuuk irratti maa miidiyaa irratti faana ammaa gadhiifti silaa bu'aan qabu maaliif feesbuuk irra gadhiisan feesbuuk kana cufanii ta'anii mana isaanii yookaan TV maan nama laalchisanii lok siyaasa jechuun abii maa fotoo ka gadhiisaa oola guyyaa mara silaa feesbuuk numaa bu'aan qabu maal godha eega silaa feesbuuk eega bu'aan qabne maa gadhiisa feesbuuk irratti lok akkasitti jiran warri akkanuma feesbuuk irraa iyyuu lafarra hin jiru you will see wanti nu facaasaarru kana sagalee facaasaarra sagalee saba kennaa facaasaarra sagaleen kun margee dagaagee firii akka godhatu waan beekuuf kaboonsaan hoggaa lama sadii asirra haasa'u akkanumaan isinitti hin fakkaatin akkanumatti waan haasa'u waan nan godhu kun bu'aa buusee firii akka magarsu waan beekuuf beekee godhaara waan godhu kana neetworkis guutee ka dhufee garuu beekee godhaara osoo hin beeknee miti I know it waan inni fidu dhiibbaa inni fidu beeka kanaaf godhaa jira dhaloota hiriyoota yuunivarsiitii kana hubachuu danda'an ijoollee yuunivarsiitii baratan akka isaan barnoota isaaniitti hin dhiyaata ijoollee gadi bu'anii yookaan barnoota xiqqoo qaban ka oromummaa quuqama qaban sadarkaa isaaniitti gabbuutee barsiifta namni hunda qixxee hin qabu isa kana jibbiti bilxiginnaan jawaar miidiyaa kana riivolushina uumee bee dhaloota kana irra garagalchee maaliif mi feesbuukii jawaarii jala deema feesbuukiin kiyyallee ka jawaarii illee tokko maabe yaa'uno information malee waan biraati miti nama nu laalu garagara malee zassaabishiit tokkoma feesbuukiin anaafis jawaariifis qixxeema bilxiginnaafis eenyuufillee garuu haalli nuti fayyadamnu gargari barataan tokko dadhabaanis cimaanis gola tokko keessa hiree qixxeema qaba gola tokko keessa taa'ee barata kagoo cimaa ta'ullee hiree saniif fayyadamee cimaa ta'a malee waan barataa kaanii olitti hiree adda argate hin qabu qaba ka tokkoffaa ba'u ka dhuma ba'u ka kufus hiree qixxee qaba garuu hiree san qixa ittiin fayyadamu ka hiree argate san fayyadamu keessaa baya hoggannis akkasni hogganni siyaasaa akkasi yoo ati cimaa taate yoo ati roorroo dhiibbatte yoo ati ol baate namni nama jabaa jaalata leenca jaalata nama sodaan qabne jaalata ilmi namaa uumaan maaliif ilmi namaa ebalu leenca maayedha namni leenca ta'uu hin danda'u be akkamiin namni leencaa miti uumaanuu garagara maaliif ebalu leenca maaliif jedhan akka leencaa san gaafa ati roorroo jibbitu gaafa ati roorroo didattu gaafa ati diina huutee ofiillee miidhama leenca waa nyaatu argatani miti lutti caccabee ilkaan caccabee laallaan ni nyaata dura ni laala be leenci nu taalu akkanumatti utaalee nama yaabbatu hin laala horiillee nyaachuu barbaada kam akka nyaatu hedduu dura laala dura fixa mataadhaan
isa erga fixee booda tarkaanfitti eegala jechuun tarkaanfiin isaa isumaariya kabiraallee iddoo biratti kufee ilaalu leenci yoo waa nyaatu argitanii miti qeerransa yoo waa nyaatu argitanii hin ari'u kabiraa dura laaleeti ka ijji isaa irra buute isumaariya isa malee kabiraan nyaatu haga fe'e osoo kabiraallee birallee jiraateen qabu ka dura laaleessan nyaata kaayoo ilaalcha mul'ata jechuun isa kanaaf ilmi namaa maalitti of madaala leencatti of madaala jechuun ebalu leenca jawaar leenca maaliif jenna jawaar qeerransa goota maaliif jenna waan laaleessan ni godha kaayoo godhee pilaanii baafatee propoozaala isaa qopheeffatee godha bilxiginnaanoo asuma baatee seenaa irra ejjatee godha jawaar seenaa irra dhufne irra ejjatee dadhabina qabsoo irra ejjatee isa sirreessaa godha barnootaan of qaree bilxiginnaan 2019 as baatee bar na waan nama ajaa'ibu 2019 as baatee akka taayyeefa 2018 as baatee nuti qabsaadhaa roorroo jala turree oromoo miini as baanee maal godhame bilxiginnaa laala ilmaan oromoo mii waa baradha waan bara wayyaanee godhame mara eenyuuf kennan Geetaachoo Asaffaatii kennan Dabratsiyoonii kennan isaan nagaya isaanoo hin jirru achi federaalizimiin nu keessan jirru be federalizimii wayiitu hin jiru bara san maal jedhaa turan ummataan federalizimiin ni jira kunniin mankaraarsitoota dhiphoota oromoo duubatti hambisan jedhanii amaara wajjin bar Tigree wajjin warra nurra duulaa turetu akkas jedhaa laal siyaasa argatanii dhugaa yoo jallattu akka waan Geetaachoo Asaffaa mandara keessa deemee ilmaan oromoo qabaa ture akka namni afaan oromoo dubbatu achi keessa hin jirre akkuma namni afaan Tigriffaa dubbatu qofa qeerroo ari'aa ture akkas isin himan ilala dhugaa dabsaniiti federalizimiin bee duraan hin jiru be amma be ilma abbaa gadaatu dhalche eegan jiru ta'e maal achi eegda waggaa 27 ni jireettee tajaajilaa turte akkanuma akkanaa miti federalizimiin ni jira afaan kennan dubbataa turte tajaajilaan turre ummata lafa gurgurataan turre dhugaan jiru kana ila isin hima lammaan dhufe abbaa duulaa gammadaa dhufe caalaan dhufe dhugaa tana itti hima ila dhugaa tana itti hima liqimsiisaa ileewwan diteellee akka horii kiniin liqimsiin argatanii hudhaa qabaa kuni seenaa keetti hodhu liqimsiidhaani seenaa san maal haqachuu barbaadu laal isa ofirraa haqataniiti maqaalee jijjiiratanii oromoo jalaa dhokachuu barbaadu seenaa awwaaluu barbaadu OPDO qabsaa godhanii dhiyeessuu barbaadu ilaa ilmaan oromoo ABO gantuu godhanii look maraaraa gantuu godhanii dhiyeessuu barbaadu bar baqqalaa bar gantuu godhanii Tigree godhanii dhiyeessuu barbaadu bar seenaan isaanii kana gaafa ati Mallasaa footoo kaayattee waajjira keessa footoo kaayattee way wallasaa nugusa mataa kophii baafattee waajjira seentu Baqqalaa Garbaa gootummaan lafti oromoo hin gurguramu ilmaan kaabinee yaadiig lafa oromoon gurgurtan haadhaaf abbaan itti duultanii ilmaan taraa itti wal jijjiirtanii jedhee nama gootummaan mana hidhaa gale okay sitti maa yoo seenaa barbaachisaa ta'e seenaa nu beeku seenaa ani beeku kana dhugaa fakkeessanii argitee seenaa irra deddeebi'anii yoo isaan beewan tokko dhugaa fakkaata hangaasaa mee ilaala waan inni haasawu Dr. Abiyyiin qabsaa godhee dhiyeessuu barbaadaa bar qabsaa guddaa lammaa qabsaa guddaa godhe lammaan Geetaachoo irraan qabsoofne isinitti maa ilmaan oromoon irraan qabsoofne maraara irraan qabsoofne kana seenaa laal walii qudhuulleen baay'ee barbaachisa seenaa diimaarki godhuun bootaa lafa kaayuun boordara kaayuun barbaachisa nama tokko ana fakkeenyaaf haga Baqqalaa Garbaan qabsoofne dhugaa sitti maan is true kun dhugaa lafa jiru warra wareega isaanii elbaan leellisaafa warra hoggaa 8 hidhamee ibidda rasaasaan achitti gubate kaffaaluu tasfa'uun camadaa warra lubbuu dhabe kana akkamitti madaaltaati ati yoma yaaddu akkamiin madaala akkamiin kaafte kun bar dhiigatu nama danfa ilmaan oromoo dhugaa yoo dubbattan dhiigan nama danfa look lammaa Magarsaalee be achuma waajjira mindaa nyaataa ture dhuga mosoo baku is true hoggaa 27 eessa ture achuma ture Abiyyeessa achuma ture Baqqalaa Garbaawo Roos sanjibbee achi keessaan no ani sin wajjin seenee lafa oromoon gurgureedhee mana hidhaa seene seenaa walii qudhuun baay'ee barbaachisa seenaa boordara walii kaa'uun barbaachisa akka ilmi namaa qabutti seenaa awwaalaa dhugaa soba fakkeessaa OPDOon baramma ibidda keessa teennee qabsoon qeerroon fidan jiruu sin jechuu jiranii bar OPDOon yeroo 2-3 irra deebi'anii qeerroo mitii nu kan umuude caffetu nu muude caffee federaalaatti nu muude Abiyyiin angorra kaayee jedhanii sitti himani akkamitti sitti himanii barbaadde osoo oromoon sun wareegamuu baate qeerroon sun yookaan caffeen sun kottu amma sanaan Abiyyi jedhanii Abiyyiin irra kaa'anii osoo uummanni wareegamuu irraa ofotti wareegamuu baate never ever seenaa keessi jalaa jallisuu jiran jechuudha look seenaa keessi jalaa jallisuu jiran guyyaa har'aa seenaa keessi jalaa awwaaluu jiran kanaaf
seenaa kana awwaaluuf inni duraa ka awwaaluu qabnu Jawaariidha. Maaliif Jawaar tokko nama revolution uumuu danda'u Jawaar. Sitti maal? Nama seenaa biyya sanii jijjiiruu danda'u. Sitti maal? Ilaalchaanu dhaabatee guyyaa tokko dubbatu seenaa dhalootatti dabru akkana dhiisan akka uumuu danda'u waan beekaniif dursanii irranyaa uummataa mangaa wibbatta naannoo amma bi'a akkasanii. Tisseen dhooftaa horiinuu bakka nama tissoo hin qabne bineensa nyaataa jeedalan nyaata. Tissee yoo bira hin jiraanne jeedalli ni nyaata, jabbilee si yaalaa nyaata, horii si yaalaa nyaata, qeerransi yaalaa nyaata. Tissee sodaata jechuudha. Horii san maran sodaatu. Kanaaf Opiidoon irranyaa uummataa mangaa wibbatta naan. Kanaaf Jawaar inni dhoofnaa maaliin dhoofna? Waraqaa kee karagaa fidi, Itoophiyaa ta'uu kee fidi. Look, ilmaan Oromoo kun isinitti dhagahamuu qaba. Itoophiyaa iyyuu miti kana caala akkamitti tuffata. Kanaaf isaan ilmaan haadha malee abbaan himanne. Abiyyee haadha malee abbaan himatu bee argitanii miti. Gaafa abbaan isaa du'e namicha kana Abiyyi ajjeesuun oolee barreessan. Ni yaadattu ilmaan Oromoo asirra kaaniitiin screenshot godhanii miidiyaa kanarraan deemarran boonsaan akkas jedhe akkamitti I know that. Yoo jedhus beekee itti yaadee namicha kana qorqalbii isaa argee akkas jedhaa baranni. I know waan beekurraa jedha ittiin qaanfadhu jechuu kiyyaafillee. Abbaa yookaan isatu ajjeese eegaan jenne maaliif seenaa awwaaluufi. Abbaa isaa ajjeesisee yookaan gaafa abbaan isaa nama guddaa dhibamee hospitaala dhaqu hospitaala harka lafa jalaatiin marfee waraansisee ajjeesuu danda'a. Kazaan abbaan Abiyyi du'eette taasisaa ta'etti akka uummanni Oromoo illee taasisaa isaan ta'e dhorke waan Oromoo ta'eef. Lok deemaa gara dalagaa taasisaa abbaa kiyyaan taa'inaa jechuun maal jechuu salphisuudha. Salphisuudha. Kan akkasitti hubadhaa. Akkasitti hubachuu isinirra jira. Yoo kana hin beekne ati jaldeessaa waan qabsoo hin haasayin. Ani akkana isinii dhaama. Yoo hin beekne shaaraapii uumaa eegan beekne ta'e. Yoo qabsoo beekta ta'e ni beekta shakki garasitti yoo man taanes shakki anni shakka. Abbaa iyyuu isa ajjeesisee shakkaan isinii himaame barreessee iyyuu I don't care. Maaliif ni beeka waan namicha kana qorqalbii isaa amaara ta'uu waan beekuuf akka argaa isaa akkanuma ilaalee. Oromoo akka inni jibbu qanime duraa keessa arge 2017 keessa arge. Isin adda argitumi. Gaafa isin faarstan gaafa inni Abiyyi biroo muslimoo jettanii gaagaataa uumtan namichi kun amaara laalee akkanuma laalee haasawa isaa lama sadii namichi kun pheenxee ta'ullee gaafa san isin dura argan. Kun dhugaa I know that. Waan beekuufi be akkanumatti yookaan jibbaa fi miti. Qorqalbii isaa laalee lammaa akkasitti irraan dubbadhu ani fakkeenyaaf. Lammaa akka Abiyyi irraa dubbadhu. Jarri lachuu Opiidoodha maaltu Abiyyiif lammaa addanaa godhe. Akkasitti afaan guutee irraan dubbadhu lammaa akka Abiyyi irraa afaan guutee dubbadhe illee beeku. Yoo qeqes akka Opiidootti zassaabishiitu Opiidoon takka maa jedhee lafa kaaya malee lammaa akka Abiyyi sanitti akka Abiyyi sanitti irraan qeequ Oromoo yoo dubbatu argitaniiti dhugaa. Maaliif waatu keessaamuu mul'ata. Maybe hanqina dandeettii haa ta'u hanqina hoggansaa haa ta'u dogoggoranii Opiidoo turan yaa dhugaa. Irraa akkasitti hin dubbadhu lammaa irraa. Maaliif Abiyyi irraa akkasitti dubbadhu? I know it. Qorqalbii isaanii addaan baasee lachuu gargar ta'uu beeku. Kunoo akkuma argine qorqalbii isaanii kun Oromummaa qaba. Haa sodaatu, haa dadhabu, haa rakkatu. Mana isaa galee yookaan hoggana ta'ee haa jiraatu. Abiyyi naxama amaarummaa deebisuu akka waan argineef jibbinee ifatti itti himna uummataaf ammallee dubbachuun dhiifnu haga gaafa biyya galluu duuneeti. Yoo innis ka lubbuun jiraatu irraan dhiifnu haga qabsuun Oromoo galma ga'u jechuudha. Kana eenyuun sodaannee nama sodaannee namni akkana nuun jedha. Viidiyoon kun akka lafa taa'u I know it. Ni beekaa be sirriitti. Seenaadhaafis akka ta'u ni beeka. Garuu yes ta'uu qaba dhalli baratuu qaba jedhee amana. Akkasii amana. Malee osoo laalu waan nam mul'atee argu san dhalli itti dukkanaawee akkanatti akka dukkana hojii akka deeman hin barbaadu. That's why ifatti malaasee madaa malaaftee laal dhullaa tokkoosi malee malaaftee ilkee keessaa baafta. Gaafa san fayyita malee ilkee of keessatti hambiftee ta gubbaa keessaa malaaftee deemtee malaan torbaan lama booda garaachi haaruun si dho'a. Luka kaan irraan si dho'a. Tafarraan si dho'a. Ijarraan si dho'a. Malaa san keessaa baaftee ilkee keessaa baaftee itti agarsiisu irra jiru. Okay? Qabsoon akkasumas waliin shafaafantee wajjin boordarri jiraachuu qaba. Boordarri qabsaa'onni Opiidoo keessa turan ka Oromoo ta'anii ka qabsaa'aa turan jiru dhugaa. Ka xiqqoorroo falmataa turan jiru dhugaa. Ka ammallee falmatan kun milkeessaa miidhagaa fallee akkasitti irraan dubbadhan. Taayyee marraayyuu akkasiin dubbadhu gowwaa jedhee malee taayyee. Akka Abiyyi irraa dubbadhu taayyee irraayyuu ani. Isinitti maal? Yeroo baay'ee eeggataa taayyee marraayyuu akkasitti dubbadhu. Gowwummaa isaa tiima malee ifatti gowwaadhaa bitamaadhaa seenaa waan of jalaa balleesseef osoo beeku itti deema ilaala. Abiyyi garuu akkasii miti. Qorqalbiin isaa akkasii miti. Never ever isin himaan. Never ever gargari baay'ee gargari. Kanaaf dhullaasan jalaasaa itti hima. Dhullaasan dhoosaa ilkee baasaa sabatti hima. Irra ooftanii har'a jaalatamaa namni harka siidhaa baroota waan Abiyyi namni waan Nabiyyi kenna dhagaa faarsuun beeri mormaa ture asirra taa'e. Namichi kun Oromoon ta'u Oromoo mormaa ture asirra taa'e. Tokko har'a argaa waan nu gaafa san agarra. Garuu ilmi namaa qixxee miti. Osoo qixxee ta'e waan Tsaggaayeen gaafa san argee dubbate osoo dhageennee gaafa san kana mara hin geennu guyyaa har'aa. Biltsiginnaan nurratti hin jaaramtu.
Oromiyaan jigee federaalaan jigee dheetti sirna nugusaatti deebisuuf hin tattaafatan ture. Hagana hin uggan ture. Gaafa san wallaalaa kennatu nurra duulaa ture. Amanti gaafa opiidiyoon kophii musliimaa godhattee deemtu. Jarri kun acabara baarii jechaani ture. Gaafa Ahmadiin Jamal areeda qabatan isinif fayyadamuu edan jedhaa namni dubbataa ture anaa bara sirra. Soba. I know that. Ifatti namni najibuna hajibu seena jedhee. Dhugaan kun akkanuma tultee ima baati namni dhugaatuma turaatu hangaasaa hoggaa lama dura hoggaa tokko rakkaa dura namichi kun alshabaabii namichi kun ilaalcha oromoo namichi kun gaafa inni abaa namichi kun diina oromoo jedhee ifa dubbataa ture amma isinii mul'ata diinummaan osoo gaafa argu sani namni heddu gaafa ijoolleen heddu irraa dubbatu hundi keenya akkanatti tokko taanee argine har'a kanan geenyu osoo gaafa sana harka dha'uu fi baannee har'aas hin geenyu ofuma harka dhoofnee baafnee ol baafneet booda maaloo nu nyaate maaloo nu garte situ of hin beekne situ waan deeggaru hin beekne situ kaayoo hin qabne ana akkas ilaala malee ani jabina hangaasaa jabina mucaa areeda dheeressee deemu fuqraa saniitii miti isinti maan jabina yookaan ijoollee feesbuuk irraa iyyituufi miti fakkeenya naziiriin fa'aa ifatti mormaa ture ifatti mormaa ture ni yaadattu miti amma moo naziir beekkatee jalaa didde dogoggoree isumatu deebi'e bakka sanitti malee ana cin dhanne isumatu dhufe bakkuma jiru kana dhufneemi yaada tokko jalatti yaadni kee mo'ate siyaasa jechuun yaada malee nama naannoo gandummaa amantii miti siyaasni yaada oromoon biyya qaba yoo jette ati firkichi oromoon abbaa biyyaa yoo jette firkichi oromoon lakki Itoophiyaadhaa wanti oromiyaa hin jiru diina kiyya homaa geetaachoo saffaatiin adda baasee silaaluun akkasii quba qabaadha oromoon leeyoo taatan akkasii quba qabaadha malee nu oromoodha oromoon tokkicha no never maal jaagamaa keelloo oromoo miti gaafa kawaaqoo guutuu rasaasatti roobsaa ture oromoo mitiin amaarummaa yuun qabu jaagamaa keelloo giincitti dhalate yoo barbaachisaa ta'e dhalataa giincitti giinci garuu otoo guyyaa tokko lukaan hin ijjanne waree finfinnetti du'eeti amaarri awwaalte ka oromoon irratti hin argamin alaabaa arungaadee bicaa qayyiin martee awwaalte amaarri ka oromoon ilmi giincii ka achitti hin argamin maaliif jibbame maal oromummaa dhabeetiin ilaalcha jechuudha hanga ilaalchi kun xuruurawee oromiyaaf oromoof oromiyaa jalatti luucayinitti wherever kutaa barbaadde dhaladhu amantii barbaadde hordofi muka sitti naquun dhiifnu jechuudha abbaa barbaadde ta'i kanuma dhugaan jiru kanuma kanaan ala ebaluu oromoodha nu akkasii oromoodha wanti kun hafuu qaba qabsaa'aa fi dayiifni adda ba'uu qaba eenyu qabsaa'a demarcation okay demark ta'uu qaba doktarri tokkoof barataan beensisii baratu gargar doktarri doktara baratee doktara ta'e kanuma barataan doktara jala taa'ee baratu barataan BSc ka mastersi baratu doktara ka barsiisu macheen barataan digrii tokko qabu doktara barsiisuu hin danda'u yoo lutti samii ta'e lutti mataa ta'e mataan luka ta'e weel akka opiidiyoo kaadreen opiidiyoo kutaa afuriitti bar ijoollee injiinaroota yuunivarsiitii waggaa 5-6 barattee baatu ijoollee meedisinii barattee taa'u waltajjii teessisaa bar kun bara akkanaa keessa jirra bara namni hin baranne ol ba'ee matarra nu taa'ee gubbaa jirra bara namni hin baranne doktara dheetti roofaame jidduu jirra bara kan gaasaa bara namni Tena extensioni akka itti faashaa hidhan bandage anu beeka even if isamiti ani barataan medicine baranne bandage akka itti hidhan elementary first aid akka itti nama dibame yookaan harka hidhan yookaan nama cabe battal harka hidhan lapheesa CPR kennaniif isa kana namni ji'a 8 barate first aidari namallee hollaanu ngenne garuu akka namni duuni doktora waamaa waa godhu nama waa godhu jechuudha first aider jechuun namni tokko yoo kufe kuftee irraa kaaftee fuula irraa dhittee yookaan yoo funuune funyaan dhiiga irraa hatteetti doktora nama waamuuf jechuudha first aider jechuun kanuma waan bira waa hiika biraallee hin qabu haga doktorri dhufu waan beetu tokko irraa godhu jechuudha elektirikii yoo qabe elektirikii irraa dhaamsuu jechuudha homa namni kamuu godhu ji'a 8 baratee doktora jedhee warra of waamu warra asirraa doktora jettanii waamtan Nazir anatu doktora kenneefi warri nu doktora kenneef media kana raayee doktora Nazir tu kenneefi angasa ajaiba kana wa adabasa kayo nama hubadda ilaalcha nama qorqalbii nama hubadda angasa fuula lama waan barreessu wajennu kana raayee angasa raasau kiyamit all of video baay'een isaanii akkasi seenaa isaanii tu akkasi kanaaf barri kun bara akkanaati baranuti hayyota harargeen hayyota isaa dhagahuutti hayyuun beenu jecha ofiin be hayyuu jedhaara luukila kaka obsaafa kaka doctor obsa beetan doctor obsa Minnesota keessa he's a doctor medical doctor minda guddaa minda doolaara kuma dhibba sadii argata doctor tokko Ameerikaa keessatti akkana yoo laaltan ijoollee fakka waa beeku isinitti hin fakkaatu waan barate isinitti hin fakkaatu miti yoo dubbatu meebii akka ijoollee dubbata he's a doctor doctoraan doctora jedha fundurumaafu Engineer jedha nama qabne tirran kaayina waan inni qabu kennaafi namni tokko faranjiin tokko yoo doktora ta'e ame doctor ibale si barata yoo ma si baratu biyya kenna aadaa akkasiin qabnu nuti
نرسين دكتور إدو فوام تنا إكستنشن دكتور إدو فوام بيا كن نبر وان نجايبات كلا بيا كنا كه سوان قدني سينان كه نس بدا بيك يو بيا كه سينا كه هي متأتي دكتور تو أن دكتور ود مال سال كبا براتة أشيكه بيكون زيارتي سالن كبو نمني وان إنكم نيود عادته غافسان سلبين نيسا وان وفين كم ني وان كه سندبر تو كوي اتنو فوام ويجله غافسان سلبين نيسا ماله وان كبون وان ورقة في وان ملأتو وان سبني بيكو دوغانجي بكان كناف تنا إكستنشني وقعت تو كبرتة ميديكال أنا كورسي ميديكالا elementary first aid advanced first aid فوده كيس دبري يعني ونسينا كي روجا يا فبيا بودرا برد كيس دبري كني سيد international كورسي كيس تبرد degree بوده juga fa degree fit boda korso takannim barade biya bay institute of marine ga fa korat do marine engineering namichi kuni korso ta sannama seerani fitin 5cc mal namni medical bara 5cc betan kalm cool manam check wanje damu 5cc namni to koyo fe mali fa ka fe asas gota yo masan secondary certificate lal nama electric ga be utal ter kan qabdu namni kimna to doctor to ko nama ku fe to ko utale tin utal dura mali fa ka ku fe lal samu ga debet zura isa lalet wango dugo male utale ar kan ndu ay ni lewante last 5cc case atok namni 5cc adda basen benne ka jaiba ka kangaza opidon shumtet mana qoricha ittikanitet mana qoricha gurgurateti shisha afu fagaaf to qotti bilbile kuma lama qursa de keessa maal oromo kana maal godu jirta shisha bok goda mana keessa shisha bok kanada tae be shika bok goda kanatu hayyu ani beka jawar manifesto beku jawar wan oromo timbul char kan kabu bakalan kan kabu me mal jettam barakana man oromo me baru makana me mal jettam barri kuni barra dugan do kate hojen lafa kare timiti barri namni barate wallala ititai barri wallala mbeka ititai barri kumbe nama university stanford senuf ilman oromo university stanford university jawar tibarate senuf bai esakai ta uqabdan sinitima funduru mafu takame university stanford standardi america keessatti meeqa addunya irra meeqa farratti argama university kun jedha sarchi goda gafasan kilo jawar ni beetu ta namni university harvard baradu Massachusetts Yale University gurgudda America keessa meeqa qaatirin university kun meeqa farratti argama Harvard Stanford meeqa farratti argama Cambridge jedhaatini dhaqa laala gaafasan kilo jawar warrummaana degree qabdanuu jechuu barbaade masters barachuu warri barbaadan university kana seenuuf requirement inni gaafatu maali GRE me kana gafata graduate record examination kay amu jira isa yon furanne master si barachun dan detan America keessatti warri degree esatis baradu America keessatti fitte Stanford ti barachuf degree America keessatti fitte Stanford ti master ti barachuf saqai qabu qabda GRE dibba lama dibba sadi fi 30 me qabidu qabda 39 yo tiqat namni university kanatti barate ajaiba bara ajaiba kana barate manifesto timbiya bulchan himbe kuyo sinjadu senan jallachun kana ol injiru lafa kana ilman oromo kana sentiman senan jallachun kana ol injiru hangasan nama university Stanford di barat hangasan jawari miti barata kiyya tauf barata kiyya bakka manjiru kana dugazani himan university senu qaba dura qabqi fidet university senu qaba barata makiyya tauf isanitti ma ka jawari diso de jawari maltat University sene at least fresh tamari tau qabang gaza kutaa ku lama fiteti ba engineering gi join gode sanu qabxi fide engineering gi senu qaba barata kiyya tau jawari miti jechu barbadeti achi senuf qabxi fidet at least basic mathematics skill qabachu qaba basic yo tikat namne kanan qamnetu hayyu siyasa hasawa la inna lillahi la assalamu alaykum la ida kuno takasheka fakata takana siyasa fakata nobody care that kan wallahi qullata ukes isa qulla kana siyasa nyangasa ugurunga wedo gat lama duran ugu esalle kan gene wambeku I know gafa baratte samun si qorafamu egala qorasuma betani namni baranne qoda qorasuma qabnetti annan eblamatta hin ajaya asgadi sintar hintrawa akan naftanya kobetti elmiti qodatti elmi qoda ondotti elmiti qoda qorahametti elmiti jokitti elmiti naftanya oromon jokitti elmu sayo elm malit elm qoda qoraseti ka urgaaw sanitti elmet
daa'imaan illee achi irraa qica haatitti akkasitti elmiti jookitti hin elmamu jookitti yoo elmame hin xiraa kana yoo ulatte laastikii aannan kuni sammuun isaanii warra aannan jookitti elmameen tokkocha warri hin baratin Jawaar nama qormaataaf GRE meeqa keessa dabree qormaata meeqa ingiliffa meeqa keessa dabree nama University Stanford barate nama sammuun isaa qoraafamee akka qoraasumaa urgaa'u yoo dubbatu haasofti isaa urgaa'u bu'aa barnootaati be haasofti akkasitti nama harkisuun lafaan dhalanne halkanuma takkaan ol hin biqille bu'aa barnootaati bu'aa barnoota keessa dabreen isa dhufu malee suni akkamatti waan isinitti fakka kaadree haasawa bartee miti bejjarra waan haasawa yoo qeexxallee qeeqasan evidensii waan san godheef lafa waan si kaayuuf akka nama barate evidensii saniin gulaalte isa madaalta yoo achi hin geenne iyyuu dandeetta asirraa Jawaar Alshabaabno Jawaar qarshii guurata Jawaar jechuu ni dandeetta waa mara odeessuu dandeetta waan qarshii guuruuf yoo sitti hime afaan kee zippi goota hin beektu waan ta'eef okay kanaaf sammuun gaafa si qoraafame qoraasuma san sammuu qoraafame akkanumatti ilaaltee namni qoraasuma sammuun qoraafame sammuu qoraasuma qabu ilaalee beeka namni barate nama barnoonni qabu keessa ilaalee takkaminni haasawaa lamaa sadii dubbatee hin beeka namni barate hanga feete suufii uffattee asitti of suruurtee guyyaa adiin oo Ameerikaa keessatti of suruurtee akkanatti xaragataa liiviyooteet hanga feete yoo haasofte hanga feete mataa friizii godhattee yoo dhufte mataa haadattee yoo dhufte doktora fakkaattee ingiliffa keessa bubbuuftee yoo dhufte hayyummaan akkasitti hin argamu sinitti himaan qoraafamuun argamu okay gaafa qoraafamte sammuun kee dhiphattee halkan hirriba dhabdee gaafa qorachuu eegalte you will get your value san argatta saniin ala ilmi namaa akka no they have to be demarcation in jiraachuu qaba hayyoota baratanii demarcation adda ba'uu qaba okay kanaaf hayyuu of fakkeessan jechuu yoo dubbatan hayyuu fakkeessaniit abiyyiin hayyuu addunyaa godhaniit Jawaariin xiqqeessuu barbaadan abiyyi hardhabe maastarsii Ameerika baradhee hin kufaa maastarsiin isaatu isin himaa he cannot pass even if GRE to learn MSc abiyyi paragraafii lama barreessuun isin himaa kana afaan guuteeddu paragraafii lama body isaa eegee introduction eegee conclusion eegee barreessuun danda'u abiyyi si himaa kanaaf qooda namni qabu qooda namaatiif kaayaa Biraanuu Naggaa doktara yes doktara yookaan waan siyaasa Habashaa Itoophiyaa waan jedhuuf jibbuun sadan jiru Biraanuu nama barate dhuga University Ameerikaatti barate Biraanuun qooda isaa akkasumatti kaafi garuu siyaasa isaa sun kunnuun ta'u jedha mataan inni gaafa si falmatte mataa isa caaluun overcome godha akka Jawaar sanitti Jawaar caccabsee lafa kaa'e sammuun caccabsee lafa daaraa isa godhe profeesarummaa isaa zeeroon baay'isee maaliif yoo ati smart taate nama caalte eenyus diinni si jilbifatan ni beekani barqooda Jawaar maaliif Jawaar irratti akkanatti xiyyeeffatan maaliif Mustafaa Sumaalee bulchan farramaa akka Jawaar irratti xiyyeeffatan alumaa galee martu maa irratti hin xiyyeeffanne nama barate waan ta'eef dhiibbaa inni fidutu gabrummaa hiddaan buqqisa waan inni godhu kanatu gabrummaa buqqisa kanaaf jibbanii be maal sitti fakkaata we know that sirbeena maaliif Jawaarin akkatti xiyyeeffatan maaliif ijoollee baratte irratti akka duulan maaliif University keessaa barattoota akkasi akka ari'an maaliif ijoollee opiidoon bar yookaan mootummaan bilxiginnaa ammaa yookaan kaddarka durii yaadik maal godhaa ture nama University hin baranne University fakkeessee library keessa basaasa ergaa turani dabtara qabatee akkanatti University keessa baran hin taa'aa homaan beeku akkana godhatu hin qoratu nama caqasa siyaasa basaasuuf kaaffee seen inni mootummatu kafalaaf ijoolleen tabeelofte library seen tu nyaati dafte inni nyaatu kaaffee seen akkanatti tuttuqeetti kunu akka maastikaatti akkana talanshe basaasuuf beer kaaffee seen basaasuuf inni maal godhaa kaaffee nyaata hoteelli qabamee fi hoteela jiraata sanbooda gadi ba'ee caammaa gaarii uffatee kilaasii sa'aatii ijoolleen library gara fiidduu inni maal eessa dhaqa samoona fatanaan jiran samoona fatanaa namuun irraanfataa siyaasan irraanfataa gara qormaataaf fookas godha qormaan inni dhume taanaan kunoo kaadireen dachaate doormii qabate eessatti akka baratan beeku barsiisaa itti himanii barsiisaan maqaa isaa waama qabxii isaan beektu ati barsiisaan kaadiree barataan achitti namichi achi taa'u sun kaadiree barataa basaasa jechuudha fagootti ila kun kaadiree ila kun basaasa doormiyorra ebaluu galattee ijoolleen qeerroon baratanii fagootti argitee laata nama barnoota hin baranne akkanuma laaltee dubbiftee namichi kun hin baratu jedhanii adda baasanii akkasitti basaasa akkasitti ergaa turan opiidoon guyyaa irraa kana maal gooti ijoollee qabxii hin qabne 2.75 gadi leeksara goote University Ramadaa turte opiidoon mootummaan Ihaadig yookaan kan zamana kana bilxiginnaa uf godhe amaartonni ilmaan Oromoo
صدق أبتي with destiny ورا destination إن أبيهم أريته بر university كساريته تنانته أتفلقوب فتنا عند برنو عند بر رسنجرن interview عند بر ريته يولله ميك أريد يولله هيوت هيدوكا كوا أمود عند ميك أريد سياسة ثانية وندي قريب what is going today سكان أبي إلا لا مجابرانو وين نتي هايلوتي إنه هايلوتي بدأس هايلوتي موين بدأس هايلوتي مجاب مانغاسا وجدي وسان مقايسان ada arama university bersisa tu leket doko kadri akasiti university kensati kabdi gardana fide kadrum mawar lecture ta era madami karamadu motumma kakabti kenuf motumma irrana gadi federal raga barresani department ti mucha kana ol dabar sajid aniti ol dabar sani bar university kensati osman fattanamne osma sena wan kesan dabar bersisa go university ambisani samboda master si baradade borsa bate laptop bate karra dema wano jatumbeku Dokter Tolam fakasi ebifam finfinne keessatti kadrumman proposal master doctorate baranne dani Dokter Tolam beetu kama amara ta'e biro onno hojjetu samboda maal godhan nama hojjechiisan project thesis isa nama hojjechiiset inni taa'eetu majmaa ifa qamata barbaadu farsoo ishaa xuuxata hailu addunyaa jiraadhu akkasitti samboda maal godhani gaafa doctorate barsiisotatti sin kennamaa in sodaachifama lecture achitti ka isa gulaalu in sodaachifama samboda ebalu doctorate title is kennani title sanin maal godhani ani doctorate ani project fudhatan mana adamatti barattoon university adama gaafa university bardar baru adamatti warri barataa turan mana guutuun dhabame manni guutuun akkamitti building in China ni ijaarte Korean ijaarte tu dhabame akkamitti building in dhabame building jarri dhufee wala kaayu building kura tokko keessa kudhan qofa argame barri ijoolleen barasan ka akka engineer Khalil Boonsamoo achi barataa turan barasan hiriyoota kiyya turan building tokko dhabame maali ummanni kun ummanni university san ka barsiisat nama Germaniiti institute giroota Adama university achi gadi dhiisee ummata ummata saba isaa hatu jedhe akkamitti namni waan namni ilmi namaa itti baratu waajjira dhaloonni itti guddatu mana barnootaa dhaloonni itti guddatu akkamitti waajjira hata qarshii nyaataniiti kudhan ijaarsisanii waan fooqii tokko ijaarsisu ofii nyaatani akka Dokter Tolaafa hattoota akkanaa kanatu walgayeetti hayyuu ta'ee dhiyaata jechuu hayyuu ta'e lug bara kana keessa jirra barri nu keessa jiru bara kana keessa irra Jawaar akkasitti hayyummaan isaan dhalanne Professor Isqeel akkasitti baranne bar Professor Mararaan bara akkasitti hayyummaa namni kaadirummaan hin kennineefi doktorummaa Mararaan akkasitti mastersi isaan fidne be Jawaar akkasitti Columbia University beekama addunyaa keessa akkasitti hin eebbifamne sinitti himna kaadirummaan hin eebbi kaadiree ta'eetiniin maqaa fi liistiin isaa ergamee fiitiniin firaashirra duddaan ciisaa nama basaasaa been eebbifamne luka isaanii hidhanii garaa isaanii beelaan hidhataniitti baratanii Kaayirootti fixe Mararaan mastersi isaa biyya Gibxiitti fixe mastersi isaa kaadirummaan hin eebbifamne kaadiree akkanaa tanatu professor akkasitti hin eebbifamne Professor Isqeel nama university biyya Ameerikaa guddaa keessa nama barsiisaa lecture professor guddaa tokko beekumsa namaa irraa hin sharafina haqa namaa irraa hin sharafina akka biyyi 2001 namoota na hime 2001 gaafa university irraa eebbifamnu jedhe abiyyi project wayi nuti fudhannee project san hodhu qashisi kana project kana gadhiisi deeminaan jedhe namni wayi na taajje gaafa san maal barataa jira diploomi barataa raabi 2001 jechuun 94 diplomi baratuutti jira abiyyi inni kolonela waan ture bara waraana waan ture diplomi bara eessuma dhufee doktora ta'e guyyaa irraa kana eessuma biyya kamii mee teessisii isaa dhiyeessu mee wanti inni saba kanaaf qabu mee akka hayyuu barate proposala dhiyeesse dhalootaaf haa dhiyeessu mee hayyoota Oromoo walitti qabee haa dhiyeessu ka Itoophiyaa he have no any skills to do that skilling qabu san maaliif kaadire haasawa bartee vaasliin inni dibataa nyaara isaa onnoon dibbataa keemikaalaan fuulan dhiqataa diimaa adii faranjii fakkaata mataa hin filata abeet arbaan damatu wataat Itoophiyaa prime minister yes ጭንቅላቱ ባዶ only basuuf taxaqlilo sportanya macheem namni waraana ture push-up ganama hojjeta galgala hojjeta qaamni bareeda dhaabichi nama kwaasii tapha tokko mal laaltaniin beektan maaliif sportii dalaga qaamni isaa blood circulation isaa seeraan dalaga qaamni isaa faatiin minaamin injiru keessa akkasitti ilaalti wayni siamir warri jettan dubartoonni don't fool yourself okay don't fool yourself ofin go wamsina hayyummaan haasawaan osoo hin taane hayyummaan seenaa fi seenaa kee kaati keessa dabarteen argama malee hayyummaan haasawaan miti nama hoytu university gaafa nu baran doktoraa Raashiyaatti barate doktora Mulworqeedha maal namni beektanii jirtanii university Bahar Daaritti gaafa hoyi namni hoyi
thermodynamics nu barsiisaa ture maqaa isaan dha'u kufee university ara isatu barsiisaa ture F fide course isaa F fide bara tokko laa godhee university ari'ameeti tasuma workshop keessatti hoggaa kudhan booda ala ba'ee hojjetee namichi sun deebi'eeti maastersii kiyya fixee jedhee barsiisuuf dhufe Dr. Muluu Warqee jidduu sanii arginaan indee maala sii gootaa jedhee maala sii goota haga yoonaan eebbifamne ara Dr. maastersii kiyya fixee barsiisuuf dhufe ati barsiisuuf moo jedheen ati barsiisuuf heddoo kanatti kun seenaa dhugaati isa barsiisee duraan barsiisaa ture F itti gacee gara university ergee Dr. Muluu Warqee nama guddaadha raasheetti warqiidhaan nama eebbifame gaafa kan bulookii keessatti argeeti barsiisaa ta'ee dhufe mucaan sun maastersii isaa fixee hoggaa kudhan booda iddootti yoo argu edee haga ammaan eebbifamne asuma jirtaa jedheen ay lagi war maastersii kiyya fixeeti war deebi'ee jedha anta littaastamara እንግዲህ ትብሊ ጠፍቷል jedheen dhaloonni kun bada jechuu eegaati barsiiftee maal jechuu beeyta beekumsa isaa waan beekuuf tuffii qofas miti beekumsa isaa waan beekuuf barsiisaa isaa waan ture kaadirummaa akkasi kaadiree taatee mootummaan ramadu waan beekuuf look namichi akkasitti F fide sun dhaloota asaqayyaa ture ijoollee university barana eebbifamtu kabaruu eebbifamtu F itti kennaa ture ana course tokko na barsiise thermodynamics namichi sun ijoollee namni qoratu thermodynamics qorata ganama galgal yoo gola seenu ijoollee hamilee tuqa bakka gara manaa deemtanii qophaa'aa shantaa semesteera kana booda namni booda isuma qorata namni maqaa dimaamuu itti baafte ijoolleen dimaamuu fiilmii tokko yeroo san bahee Itoophiyaa keessatti dimaamuu ciccimicicciisin godha kadhu tokko ka fooq irraa darbu tokko nama gulbatanyaa tokko kanaaf yoo ol seenu manastii gurraacha godhatee dhufaa በጣም ይታየኛል ijoolleen F fiddu gola kan keessa በጣም በቃ ijoollee hagaa malee hundi keessanuu gara manaa galtuu jedha yoo arramu assignment yoo ati kennitu hunda isaatu laaleetti takka takkaan blackboard irra baasee physics thermodynamics yoo barattan koorsii ulfaataadha isa takka takkaan blackboard irra yoo ittiin agarsiisini F0 si kenna korrojee assignment korrojee galchuu hin dandeettu akkasitti ijoollee hamilee tuqaa ture akka qorqalbii caccabsaa ture namichi ari'amee university ari'amee san namichi amma sin jedhu kun namichi university ari'amee Muluu Warqee fiitti kenne anta littaastamir nama jedheen san akkata sakay beekaan imma hibeeka beekaan hin beeka dhaloota ijoollee hamilee itti horaa isin jajjaboodha isin akkas jedhaat bira dabra jajjabeessaat isaan jajjabeessaa akka isaan hamilee horatan godha jechuu namni beeka malee hamilee isaaniin caccabsu ijoollee waggaa 18 19 ijoollee guddattee boru hamileen caccabsu okay akka isaan qoratan suuta no timichira malee bulooni akka isaan qoratan jajjabeessaa godha malee akkasitti OPDO chuun akkasi waan haarawaa miti kaadireen isaanii guutuun isaanii warra ergama qabu warra dandeettii ofiitti hin amanne warra barnoota kiyyaan biddeen argadhan jedhu maaliif kaabinee yoon taane yoo biltsiginnaan taane dalagaan argadhu waan jedhuuf bara yaadigi yoon taane dalagaan argadhu taasoo ofiis kanaaf yagiddi beekumsa isaatti waan hin amanneef yaadig ta'uu filata gaafa kaan that's the point kaadireen akkasii yaadu tabaqqalaa irratti duultu isin ajandaan qabdan Biraanuu Haayiluu mee ati maal abbaa keetiitiin eenyu Haayiluu addunyaa beekumsa kamiin baqqalaa qeexa Martin Luther King ati eenyu wallaalaan OPDO'n bitattee deemtu eenyu ati isaan qeeqxa whom you are ati yoo eenyu taatu isa qeexa Professor Maraanaan namni siyaasa biyya sanii tokkoon hayyoota biyya sanii barsiisee university irraa baase akka itti manifestoo dhiyeessu hin beeku jechuun arrabaa miti Abiyyi hayyuu gootee dhiyeessitee nama university biyya gandaatti doktoreetii barate yoo xiqqeessitu kun arraba moo arrabaa miti isa duraa kaadireen bilxiginnaata akkanaati taayee danda'a wanti achitti seeneef digriin isaa wanti expire jalaa ta'eef seera baratee seerri sunuu hoggaa kudhan mana hidhaa gaafa ture jalaa badee amma booda qaxaramee ijoollee eebbifamtochi dorgomee seenuu hin danda'u jedhe confidence waan lose godheef OPDO ta'e he lose his confidence he lose his knowledge waan dubatti hafeef kanaaf dhaloota kana wajjin dorgomu waan ta'eef dorgomuu irra anama isaan hojii dorgomuu irra kaabinee ta'ee gaafa jedhe liistiin kiyya maqaan ol darbaa sanbooda hin qajarama jedhee OPDO ta'e sanbooda hadha kanaaf mormata boru taayyeen gadi ba'ee bar achi keessaa yoo ari'ame dhaloota ibidda nyaatte kan university Finfinnee keessa Bahar Dar Adamaa keessa Seeraan Aramayaa keessa Jimma keessa eebbifamte wajji compete gochuu hin danda'u waraqaa tokko irra teennee qormaatamnee fiduu hin danda'u kana waan beekuuf kaadirummaatti hirkatachuu kanaaf bilxiginnaaf morma taayyee danda'a hangaasaan faa beekumsa isaaniitiin tajaajiluu hin danda'an hin qaban beekumsa kutaa 4 keessaa adda kute hangaasaan maqaa seeraan hin barreessu afaan Oromoo seeraan hin barreessu namni afaan Oromoo seeraan hin barreessine afaan Ingiliffaa barreessitanii yaaddaniisin ajaa'iba bara akkanaa keessa jirra kanaaf hayyoota keenna seenaa keenna haatiffannu
dhaloonni kun seenaa keenyaatiif fannu. Dargaggoon seenaa keenyaatiif fannu. Haa barannu, haa qorannu. Wanni nu goonu kun boru maal godha? What's the effect on next generation? Dhaloota nama waggaa 17 boonsaan wanta dubbadhu kun dhala waggaa 17 ijoollee university haaraa seentu kan fresh seentu ka waa barachuuf taa keessa darbu maal what's the pressure inni fidu maal? You have to know pressure in dhiibbaan uumu maal? Seenaa isaanii irratti duudhaa isaanii irratti maal godha? Ka jedhuuf karaa saaqaaf jechu kun waan ani keessa dabru waan keessa dabrirraa haasa amma kanaan lafaa utaalee akka hangaasaan doktara hin jennu waan keessa dabrirraa sabasi beeka ijoollee hojii barattee jira you know seenaa keeti akkas akka hangaasa doktarii Facebook irratti namni nuun kennu nu baranne gaafa ta'e bakka as ga'ee jira kanatu na hafaa jennetti ifatti deemna malee kolkollee kaadiree taanee of gadi cabsine gadi xiqqaannee biltigna xiqqaanna ilmi Oromoo sabboonaan tokko ilmi nadhii gammadaa akkamitti ilmaan baarootumsaa akkamitti Abiyyi fi Lammaan of qixxeessitti na ajaa'iba bara akkamitti gadi xiqqaattee akkamitti biltignaa taati ilmaan seenaa beektu ijoolleen guutamaa hawaasa akkamitti gadi xiqqaattee biltignaa taati ijoolleen leenjisoo diigaa akkamitti gadi xiqqaattee biltignaa amaara taati ajaa'iba bara akkamitti taa'ee kaadiree ta'a boonsaan kun salphina barana ana duuna wayya duu filadhaan biltignaa ta'uu manna duu filadha isin himaa akkamitti gadi xiqqaadheetti seenaa nadhii gammadaa lafan naqee seenaa qeerroo nageessoo ka dargumbaa itti kolaafame lafatti gadi naqeetti akkamitti amaara ta'an dargaggeessi boru wayii ba'uu danda'u dargaggeessi boru injiinara cimaa tokko ta'uu danda'u kana jechuun du'uu filadhaan du'a filadha dargaggoonni har'a biyya keessa ka maastarsii qabdan ka biltignaa taatan osoo dhabamtanii osoo haatee gaafa isin dhaltu osoo isin dhaluu baatte akkasitti ofitti booyaa osoo dhalachuu baadhe meebii hobbaatii guddifte haatee warri hadha biltignaa ta'e hobbaatii bee pilaaseta afaan ingiliziitiin pilaaseta jechuun ka saanii yoo dhalu rimeenni kunoo itti maramee dhalatu dilluu beektan dilluu isin dilluu malee namaa miti hobbaatii yookaan horiidhaaf dilluu jedhama namaaf maal jedhama hobbaatii jedhama miti isin hobbaatii in English placenta keessattuu warri doktar meedisinii hikimannaa baratan ni beektu kana placentaadha malee isin namni awwaalame placenta guddisan dilluu guddisan macheen waatii dhiisanii dilluun guddisan isin dilluu malee namaa miti namni edda biltignaa ta'e baratee akkamiin namni biltignaa ta'a akkamiin namni doktara tokko ta'ee biltignaani doktara keessa biltignaa yoo argu ebalu doktara itti taayitilii warra afooketti yoo argu wanti na qaanfachiisu hin jiru namicha san wanti nama agarsiisanii tuffadhu qabu lafa kanarraa namni akkamiin biltignaa ta'a mee ilmaan Oromoo akkamiin amaara ta'a mee namni arsii tokko namni ilmaan baarootumsaa ka wallagga dhalan ilmaan nadhii gammadaa ka arsitti ilmaan mul'is gadaa Harargee keessa akkamiin biltignaa ta'a mee ati yoo yaadu sammuu kee keessatti obsaan amma asit doktara obsaan biltignaan ta'u meen his doctor akka maaliif biltignaa maal dhabee biltignaa ta'in maal dhabee kaadiree ta'a beekumsa isaatiin kompii godhee seena hin qabaa baratee seenaa isaatiin seena maal godhaa biltignaa ta'a it's amazing namni lafaa dhufu kaaka biraan waayiluu kun warri biltignaa ta'e tokko seenaallee hin qaban lammata hidda isaaniitu amaara ilala Oromoo beekileemu amma namni maal godha sitti fakkaata guyyaa keessa maqaa jijjiiratee Oromoo ta'ee dhufuu barbaada amaarri akkas baradha maaliifi Oromummaa kan Oromoon saba bal'aa waan ta'eef anatu dura bu'aa dhaabe amma laal maqaa Oromoo qabaadhan no I don't believe that ati tasfaayee ta'e Oromooni quuqamte yoo ta'e ati hoogganaa kiyya Oromoo taate hoogganaa kiyya maqaa barbaadde baafadhu koottuu naaf haasoo ati lama haasoftuun si beeka boonsaanan naala dhokachuu hin dandeessu itti maal an akkasii uumame xiinxala waan itti deemu sanni xiinxala barachuun kanaaf nama gargaara akka waa xiinxaltu akka qoraafamtu si godha jechuudha kanaaf warri waa kun akkuma harree waan hadda mul'attu dassitaa onnoo hardhaa kun akkuma gammachuu kun sa'a lama sa'a tokko argite namni tokko hin gammadaa yoo dhuge namni hin bashannanaa homaa haasa garuu gammachuun sun gammachuu yerooti namni yoo caatii qaame xiqqoo moo qixxeedhaa itti ho'aa bakka gammachuu yerooti garuu beek gammachuu isnaa hafnaa continuity hin qabu itti fufiinsa hin qabu gammachuun seenaa kee keessa ittiin baatu amma Jawaar yeroo maraa gammachuu qaba argitanii miti confidence dubbata ofitti amana barnoota ofii amanetti he is Stanford University graduate and abba doctor ta'e kootu he don't care akka si caalu waan beekuuf maaliif si gajjada yaada isa mo'atu yoo qabaate si injifatama namni barate yaada isa caalu yoo qabaatini matarra si injifata kanaaf situ jala hiriiruu qaba Jawaar wanti dhaloota kana maroof jala hiriirseef maaliif beeytani waan caalee argameef dursee waan argameef sun immoo beekumsaa fi barnoota jala argama barootumsaa maaliif dhiibbaa barasanii keessatti siyaasa barsiisuu keessatti barootumsaa bara abaa'oo keessatti siyaasa barsiisaa baay'ee barnoota digirii lama qabaa barootumsaa farmaasist lawyer barasanitti bara dargii keessa nama digirii lama miti digirii tokko qabaachuun hoggaa shanan baranaa jaan baranaa hagamna
hagam biddeena nama baas maybe bara wayyaanee kana digrii sobaattu baay'atee malee ajaa'iba bara sanitti bara wanna gurraatti asirra kaachuu widdii turtetti bara birqii turtetti asirra kaachuun birqii bara san ibalu digrii qaba jechuun naannoo san maraame biyya guutuu akka bulchuu laalama bara sanitti warri digrii lama qabu nadii gammadaa saqaayi faarmaasii seenuuf saqaayi ta'uu qabda akkanuma barataan kolkolleen karaa rakkoasii dhiitu gaa'ii nama takka warra finfinnetti kaabinoota inni barsiisaa ture kanaaf taa'aa seenaa keessan bakka keessanitti deebi'aa malee hayyuu of hin fakkeessinaa beekaa of hin fakkeessinaa beekaan isin caalu jira akka waan ta'eef ka isin caala qabxii ofiitiin barate jira waan ta'eef qabxii bitattanii seenaa bitattanii kaadree taatanii hayyuu warra of fakkeessanii suufiin of fuutanii akkana karabaatan of fuutan gaafa isin ofitti akkana of sururtanii achumaan duutantu dhufa isinii dhaamatan gaafa mana keessa akka hangaasaa kana mana keessa haasa'uu eegalte maraatta jechuudha hangaasaan bar gadi ba'ee uummata isaatitti himu gadi ba'ee uummata isaa afoo taa'ee haasa'u beekumsa qabu ka seenaan isaa beekaa amma osoma mana san keessa akkanatti haasa'u hoggaa tokko yoo haasa'e ofii isaatiif qilleensan argu ka achi nyaanni achitti dhufa algaa achuma ciisaa manuma san keessa oolaa gabbayee uummatan argu booda maaltu dhufa bipolar ta'a jechuun namni tokko mana hidhaa nama mana hidhaa jiru jechuun bipolar or schizophrenia isa qabaa sammuun isaa dhiphataa deema hawaasa wajjin neetworkii waan hin qabaanneef maraate jechuun namni tokko maraate daarossalaam ni oromiyaas yoo galle biyya keessa deemnee akka jawaar kana biyya oromiyaa caafii haga caafii sodaa tokko malee maaliif isa bageenyaaf akkasitti namoota deemu malee nama mana keessa taa'ee kaadireen doolaaraan nu sobduu miti nuti nama akkasiitii miti qeerroo akkasiitii miti du'uu filanna duunee dhabamuu filanna malee nuti qeerroo nadhii gammadaal ilmaan guutamaa hawaasa ilmaan baaroo tumsaati akkasi quba qabaadhu kanaaf seenaa san xureessaa baqqalaa xureessatti baqqalaan ilma baaroo tumsaa ta'uu ilma qees guddinaa tamsaa ta'uu hin dagatin maraaraa guddinaa ilma alamuu qixxeessaa ta'uu seena goota seenaa irraa barataa as ga'e ta'uu hin dagatin sammuu kee keessatti hin dagatin okay seenaan maqaa namaa xureessuun hin taatu keessa dabruun dhufti malee xureessuun hin taatu seenaa kanaaf ijoollee wallaggaa isaan olaantummaa wallaggaa deebisan afaan oromoo akka itti barsiisan birsaga akka itti si barsiisan barruu akka itti kitaaba barsiisan kasi barsiisanii karasiisaa kan isaan ta'uu hin dagatin sammuu kee keessatti hin dagatin qees guddinaa tumsaa fa'a modern nationalismii eegaluu hin dagatin biyya gandaa dhufanii oromoo dippiloomaasii ta'uu hin dagatin okay Hayilee Fidaa fa'a oromoo beeksisuu keessatti hin dagatin abbaa gammachiis seenaa oromoo guddisuu keessatti hin dagatin kana gaafa beette ati qooda seenaa namaa keetta jechuudha gaafa kanan beenne harree dhageettiin deemu harree gandummaan deemu waan taateef kanaaf harreen ba'aan tolti waan taateef harreen gabrummaa itti fe'uuf tolti harree waan biraa kanaaf isin ilmaan gabrootaati ilmaan gabroonfataati koloniyaalistii isin niitii teessan ijoollee keessan warra gabayaa baasee gurguru akkuma onnoon jedhu opidiyoof naftanyaa bilxiqinnaan niitii isaanii ijoollee isaanii warra baasee gurguratu kanaaf oromoo yoo xiqqaate afaan oromoo yoo xiqqaate they don't care irran kaanne bar bilxiqinnaan bar afaan oromoo finfinnee keessa dubbatame irran kaanne waan akka aniifatti isin quuqamee isinitti hin fakkaatin irraa bu'a amma beektaa takkala uumamee ilaala amma afaan amaaraa bakka Addis Ababaa jedha gudaritti dhalachuu ilma alamuu qixxeessaa ta'uu dagateera namoota kana wajjin deemina faana takkan tarkaanfatina isin hima kunniin gaafa yuunivarsiitii baratanillee warra laayifiin argine yookaan caatimeedhan sanillee qaqqaamanii arganii warra biraan deebine yookaan dubarumallee xabbatanii warra agarre axanii jala deemaa warra guddate kanaaf amma gaafa qarshii argatanii akkuma barbaadan magaalaa keessa makiinaa gurraacha isaanii mul'ifneen olii gad deemanii hoteela sagaagaluu warra baratte galgalaan jaarsummaan hoggaa 40 jechuudha look namni yoo godhes ijoollummaan irraa bareeda wanti marti ijoollee taatee yoo goote sirraa bareeda guddattee garuu sirraan bareedu Gite umrii wajji deemu waan ta'eef amma abbaan keessan odoon sagaagalee agam sirraa tolu dargaggeessa tokko garuu nan diimu dargaggeessa waan fe'e godha kunniin namoota akkasiiti kanaaf irran kaatina namoota akkana kanaaf gaafa gabbaan hayyuu fakkaatanii waan sabayaadan fakkaatan tasuma bakka hirribumaa kaaniitu waan oromoo isin haasa'u hirribuma kanaaf hin dhagayna Arra bakkayo fenine kuma zamana dalce arra bakkayo fenine kuma zamana dalce nijalladis karate galato mana gana ola zamana dalce arra bakkayo fenine idanno botota osuma tidata onni warega mus onni idala
Ni dhalata. Nani yoo du'es nani tu dhalata. Karaatiin hafnee kumaa tamaana dhalchee har'a bakka yoo fedhiine hidhannoo gootota mootummaatu hidhata boonni wareegamus boonni ni dhalata galfanni jaallaniis karaatiin hafnee kumaa tamaana dhalchee har'a bakka yoo fedhiine hidhannoo gootota mootummaatu hidhata boonni wareegamus boonni ni dhalata. Nagaana ola. Jalanis karatin afne kuma kamana dalche arra bakayo fedine idanno gotota otuma tidata idanno tesan lafan kain